Tole hordoftoota keenya kun sagantaa qophii kaayyoo kan suduudhaan isinii dabru bakkoota adda addaa teessanii warreen dhaggeeffatanii keessummoota sadii qabadhee jira. Tokko nama namni lama warreen yeroo hunda namni fuula asirratti argu yookaan ammoo gaazexeessota beekan Iranaa fi akkasuma raajii guddataa. Keessummaan yeroo duraatiif ammoo karaa qophii kaayyoodhaatiin walitti dhufnee obbo Raggaasaa ol jira. Hundi keessanuu waamicha keenya kabajanii asirratti argamu keessaniif hedduu galatoomaa isin jira. Galatoomii gadaara. Hayye hundaafuu amma karaa sagantaa keenyaatti dabarraa mariin dhimma waa'ee dhimma lagannaa gabayaa akkasumas dhimmoota biraa keessaas seennee marii gaggeessina. Hordoftoonni keenya gaafiin akkasuma yaadaan nu faana yookaan ammoo walillee qooduun barbaachisaadha jenna hedduu galatooma. Mee suduudhaan karuma gaafiidhaattiin dabra jaarragaa sumarraa hin eegala. Lagannaa gabaa guyyaa shanan dabre kana biyya keessatti gaggeeffamaa ture yookaan lagannaa gabaa qofaa yookaan immoo lagannaa magaalaa qofaa miti kan fakkeenyaa fi cufinsa karaa akkasuma falmiin bifa adda addaatiin itti fufaadhaa ture. Odeessi biyya keessaa dabru hanga hedduu dhiphaa ta'ullee akkami arkite yookaan ammoo maal irraa hubatte? Well, galatoomii gadaaraadha. Kan duraa qophii kana irratti jalqabaa miti irra deddeebi'ee dhufeera natti fakkaata. Anumaa wajji jechuuf yaada. Gaazexeessaa raajii guddataas yeroo fidee waliin haasofneerra. Rammoona dhiyeessuu keetiif hedduu galatoomi. Gaaffii amma kaastee fi biyya keenya keessatti guyyaa guyyaan sa'aatiidhaan haalli jijjiiramaa jira. Sana keessaa lagannaan gabaan istirateejii itti lola karaa nagaa geggeessan keessaa tokko kan standardized ta'e dhiyeenya kana Oromooti hanga danda'ametti mootummaa kana gama ekonomiidhaan jilbeeffachiisuudhaa fi gabaa lagachuudhaan sochiin jalqabame amma guyyaa shanaffaa ga'eera. Haa ta'u kun qofaa isaatti effective ta'a jennee hin yaadnu kana caalaa organized kana caalaa qindaa'ee guutummaa biyyaa hammatee hojiilee gurguddaas dabalatee itti fufuu qaba. Inni kun tokko waan percentage harka 100 keessaa harka 4-5 hin ta'u maaliif biyya subsistance economy uummati keenya harka gaafa gara afaanitti jiraatu keessatti inni gurguruus rakkina qabaachuu ni mala caalaatti coordinated yoo ta'e irraan kana fi waan inni qofaa isaatti fidu hedduu miti. Haa ta'u garuu amma nuti arginee mootummaas naasiseeraa ummata keessumaa magaalaa keessa jiraatu keessumaa naannoo magaalaa Finfinnee fi magaalota gurguddoo Oromiyaa hanga ta'e irratti godhateera. Inni kun waan irraa barannee qabna kana caalaa akkamitti akka qindeeffannee itti fufuudhaa qabnu. Amma dubbiin jiru waraanadha keessa jirra. Waraanni kun mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo fi uummatoota cunqurfamoo irratti kan inni labsee jiru. Mootummaa Itoophiyaa fi uummata Oromoo gidduu waraanatu deemaa jira. Haala kana keessatti waraanni kun all inclusive karaa dinagdee, karaa hawaasummaa, karaa siyaasaa, karaa hundumaatiin hooggana hidhuudhaan, nama ajjeesuudhaan, nama doorsisuudhaan guutummaa biyyaatti keessumaa Oromiyaa keessa kaabaa amma kibbaa ba'aa amma dhiyaatti itti fufeeti jira. Inni kun istirateejii amma itti jiramu kanaa fi gara fuulduraattis akka short term and long term yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa jennee alaaf keessaan qindeeffannee akkaataa itti fufnu irratti yaada nuuf kennuu qabaa jechuudha. Hoogganooti keenya A to Z torban kana keessaa qabamanii hidhamaniiru. Kuma beektuu hoogganoota adda bilisummaa Oromoo gurguddoon kan duraan hidhaa jiran utuu jiranii kan biraan itti dabalamanii Jaallabdii Raggaasaa baatii 5 ol mana hidhaa jira. Kanneen akka Yaasoo Kabbabaa, kanneen akka Amaan Filee utuu hidhaa keessa jiranii dhiyeenya kana immoo Dr. Shubut Galataa
kan lammii Jarmanii ta'e isayyuu miseensa dhaabaa yookaanis immoo miseensa hoogganaa tun ta'in gorsaa konsaltantii ta'ee ka biyya sana keessa jiraatu Jaal Kennasaa Ayyaanaa, Jaal Mikaa'el Booran fi hedduun isaanii hidhamanii gama biraatiin hoogganoota keenya miseensota KFO fi hoogganoota akkuma addunyaan beeku Obbo Baqqalaa Garbaa fi dargaggoo Jawaar Mohammed, an internationally acclaimed activist, mamoo miseensa KFO kan isan beekne hin jiru kun hundumtuu hidhaa jiru. Oromoo mataa gadi qabachiisuudhaaf namoota kana qaanessuu, namoota kana humiliate gochuu, isa kan argina, isa kana dhageenya. Garii isaanii immoo bakka isaan itti hidhaman, bakka isaan jiranii hin beeknu amma. Fakkeenyaaf kanneen akka Dr. Shibbuxii fi Dr. kan jaallan Mikaa'el Booran fa'aa eessa akka isaan jiran amma ammaatti illee hin beekne. Obbo Baqqalaa fi Jawaar kaleessa arra kana akka isaan koortitti dhiyaatan barreeffamaanis fakkiidhaanis argineerra hanga ta'e lubbuun jiraachuu isaanii barree sodaan nuti qabaachaa turre jara kana COVID-19 dhukkuba kanaan qabsiisuudhaan adeemsa keessa dhukkubaan du'an jechuuf illee istiraatiijii kanatti mootummaan akka dhimma ba'aa jiru addunyaa guutuutti waan inni deemaa jiru ni jira. So waan baay'eetu wal makee jira jechuudha. Kanaaf lagannaan gabaa jalqabeera waan tokko effektii isaa yookaanis immoo maal akka gochuudha dandeenyu irraa baranneerra. Kanaaf waltaanee keessaaf alaan isa kana effektii gochuu irratti barnoota irraa arganne teenyee ilaallee gilgaallee bal'inaan immoo feezii ittaanu gochuudhaaf kanneen alaaf keessa jirru isa kana irratti qophaa'uudhaaf nu gargaara akkasittan argee jechuudha. Barnoota irraa arganneerra. Raajii mee gara keetiin akkasuma beekan wal duraa duubaanii biriif nu godhaati maaliif gara biraatiin jarri kun lameen namoota bifa adda addaatiin odeessaa sarkatu miidiyaa irraas hojjetu. Gaafuma wal fakkaatu raajiin sanboodaan beekan irratti naaf raajii xiqqoo mataan sirra moluudha. So akkasumatti wal duraa duubaan itti dhufna. Gaarii Boleeskoo Raggaasaan kaaseera. Lagannaa gabaa kan jiru kana perspektiivii ani itti ilaalu tareete waan sooshaal miidiyaa irra deemaa tureen xiqqoo adda jedhee yaada. Innis inni tokko lagannaa gabaa kan jedhu kana qaama warraaqsa Oromoon galaana irra dhangalaana jedhamee waamametti kan makamedha. Wantoota sadiitu wal takkaa ta'e biyyattii keessatti. Warraaqsi galaana irra dhangalaana jedhamu qeerroo waamicha godhee waraanni bilisummaa Oromoos waamicha kana fudhatee warraaqsa irratti jiramu artistii Hacaaluu Hundeessaa goonni keenyaa mootummaa koloneel Abiyyiin ajjeefame. Inni dabalata qaama warraaqsa sanaa ta'ee golee Oromiyaa keessatti warraaqsi kun finiine jechuudha. Ittaaneetu kanaan deemaa jiru lagannaa gabaa kan jedhu immoo jalqabamee ajjechaa waan itti fufeef inni kunis mootummaa irratti dhiibbaa godhuu danda'a bifa jedhamu. Kanaaf wantoota sadiitu wal takkaa raawwate akka jedhuttiin ta'ettiin hubadhaani. Isa kana keessatti kanan ilaaluu barbaadu tokko lagannaa gabaa kanaan bu'aan argame maali kan jedhu warreen dinagdee qorataniif hin dhiisaa garuu akkamitti deemaa ture kan jedhu kun xiqqoo bifa ittiin qindaawee deemaa ture hirrina isaa qabaatu garuu mootummicha irratti amma tokko Oromoon maal godhu akka danda'u itti mul'iseera garuu akka lagannaa gabaa yeroo kaan waggoota warraaqsi ho'aa turetti deemaa ture kan jedhu xiqqoo rakkisa. Maaliif yeroo hundumaa yeroo civil disobedience tokko labsamu haalli uummanni keenya keessa jiru xiinxalamuu danda'uu qaba. Warraaqsarraa warraaqsatti butaa roorroorraa roorrootti butaa yoo adeemtu kan humna qabu biyyattii sana keessatti warra mootummicha wajjin hidhata qaban warra dinagdeen of ijaaree jiru waan ta'eef mootummicha irratti miidhaan kan baaxiin buusaatti kan bobaa gannaatu dhufa waan ta'eef eeriyaa kanatti ilaalamuu qaba irraa baratamuu qaba ka jedhuun kaasaa more or less garuu gama kallattii gara biraatiin keessaayyuu magaalota keessatti Oromoon waan qabu yoo ofitti qabatee jedhee miidhaa hammamii fiduu danda'a kan jedhu mul'isee jira jechuudha. Garuu ikonoomii biyyattii sanaa dinagdeetiin laamshessinee humnuma guyyaa lama sadii gabaa lagannaa jedhamee waamamu kanaan mootummicha irratti miidhaa fiduu dandeenya kan jedhu baay'ee xiinxala guddaa nama barbaada. Mootummichi ikonoomiinsaa akka namoonni xiinxalan ibsanitti interneeta kutuu isaaniitiin guyyaatti gara biliyoona 4 dhabu. Kana hundumaa interneeta kutaa turan
shunkurtii kuduraa fuduraarraa dhaabdee ati gootu kun ammam si mootummaa sana dadhabsiisuu danda'attee wal bira kompeer gootee yoo ilaalte baay'ee miti jechuudha. Garuu qaama istiraateejii mootummicha dadhabsiisuu ta'uu danda'a. Garuu fala jalqabaati jedhamee deemamuu hin qabu. Kanarraa barachuu qabna. Bifi itti deemamus immoo Oromoo miidhuu danda'a bu'aa qabaa kan jedhu actual qabeenya uummanni keenya lafa jalaan caasaan otuu deematee dur qeerroon bilisummaa Oromoo yeroo gabaa lagannaa ibsan caasaadhaan uummanni warraaqsa beelaa dhaqee mootummaa dura dhaabbachuu waan hin dandeenyeef waan qabu qusatee kaa'atee akka inni godhu caasaan lafa jalatti himameetu godhata jechuudha. Qotee bulaan keenya inni imalarra jiru inni wantoota badan fakkeenyaaf kuduraa fuduraan guyyaa 2-3 bulu naannoo baatuuti kee ka Finfinneetti imalu yoo lagannaan gabaa labsameera ta'e namni qotee bulaan keenya awweerii miti yoo ta'e karaatti jalaa mancaa isumatu miidhama mootummaa miti kan miidhamu jechuudha. Waan teeknikaal ta'e barbaada waan ta'eef ani irraa barannee dhiibbaa inni dhaleessaa jiru immoo waan tuffatamu miti. Dhiibbaan warra orgaanaayiz godhanis xiqqoo ishee gooxii isaanii keessaa bahanii utuu warra kaanis hawwatanii ammachiisaniiti. Namootuma muraasatu kana geggeessina jedhu sun xiqqoo Oromoo wayyamni hubatee istiraatejaayiz ta'eetu irraa deeme. Qeerroo bilisummaa Oromoo dubbiseen ture akkuma gaazexeessaa jettee amma akkamitti ilaalamaa ture xiqqoo isa kana wajjin wal qabatee namoonni miira keessa galanii caasaatiin wal hubachiisuu dhabuudhaan dabballoonni bilxiginnaan filtered godhanii akka miidhaas qaamota gara biraarra geggeessisanii isaan immoo sabaaf saba gidduu fakkeessanii akka sirna irratti Oromoon siistamii irratti lola geggeessaa jiru. Akkam fakkaanne taasisuu karaa saaqee jira kan jedhu komii kaasaniiru eeriyaa kanatti fooyya'uu qaba walumaa galatti garuu amminni mootummaa irratti naasuun ni geggeesse bu'aa qaba akka jedhu ni irraa dubbachuu danda'a kanarratti gada. Tole jechumaan itti fufii jettee itti fufuu laata egaa galatoomi hundarra caalaa gada raajiillee durumaanuu waa tokko irratti waliin baaneen dubbannaa. Kaadhimamaa Dooktora Raggaasaa Urjirraa walitti nuuf duukeetiif hedduu galatoomin siin jedha. Waa'ee gabaa kana ilaalchisee yeroo iddoo biraatti illee irraa dubbadheera. Akkuma ammaa waan ammaa obboloonni koo lamaan kaasan irraa yaada addaallee hin qabu. Garuu gama lamaaniin iyyuu hojii miidhaa ni qaba. Uummata keenya irrattis miidhaa qabu ni qaba. Haa ta'u malee immoo ganamni garbummaa keessa jiru tokko miidhamaadhuma garboonfataa yookiin abbaa irree ofirraa kaasa. Sanaaf egaa beela'uunis dheebochuunis jiraachuu mala. Caalaatti garuu warra mootummaa harkaa qabu yookiin immoo warra magaalaa guddaa keessa jiraatu irratti dhiibbaa mataa ofii ni qabaata. Dhiibbaa hamma ta'e geessisuu hin danda'a. Garuu isaaf isa qofa ta'uu hin qabu ture. Gaafa dinagdee goonu kana dinagdee sana keessa iyyuu waan baay'eetu jira akkaataatti dinagdee mootummaa ugguranii. Isheen gabaa lagatan ishee keessaa tokko taati malee shantamoota dhibboota ta'uu danda'a akkaataatti dinagdee mootummaa sanaa wannoo godhanii wantoota gibira kaffaluu dhiisuun qaama sana ta'uu danda'a wantoota kiraa adda addaa wantoota mootummaarraa liqeeffatan dhowwachuun qaama sanaa ta'uu danda'a. Waan baay'eetu jira akkaataatti dinagdee sanaan iyyuu mootummaa sana dadhabsiisan beektaa sun hundi garuu istiraakchariin kuni hin barsiifamne ani gaafa ni xinnoo komee ani qabu wanti nuti goonu kuni waan mirqaansaa qaba beektaa waan nuyi hojjennu kun gaafa mootummaan garboomsaa kun waa tokko akeekkatee sirratti raawwatu akkuma inni nuun jedhe koloneelichi iyyuu nuun jedhe torbanuma tokko boonyee torbanuma tokko akkas ifneetu yeroo nuti qeetti dachaanutu jira. Sirna kana dadhabsiisuudhaaf Gammaraajiin jedhe guyyaa tokkotti intarneetii dhabuusaatiin miliyoona akkasii yookiin biliyoona akkasii balleessa yoo ta'e waan sana fakkaatu waan isa rukuchiisu waggaa guutuutu hojjenneerra ta'e yoona qullaa gooneerra makaleessa eengadda yeroo waatu yeroo mootummaa fudhee mindaan kaffaluun dhabee namichi. Mindaa kaffaluu dhabee egaa ergasii liqeeffatee as fiigee achi fiigee liqeeffatee mindaa kaffaluu danda'e erga ta'e utuu irratti hojjetameera ta'e warrooti hojjetoota isaa sana irratti kaasuudhaaf waan inni mindaa kaffalu yoo dhabsiistee inni mindaa harkaa nyaatu qaama qabsoo kee ta'aa deemaa jechuudha. Qabsaa ofitti dabalataa fuutee qabsoon kun maasiidhaan ta'a jechaadha. Amma yeroo baay'ee qabsoo kana keessatti beektaa nama dammaqetu dura bu'aa nama dammaqetu immoo dura rukutamee dhaamas kana amma warra ammaati mana hidhaati lakkoofnu sun sila Raggaasan lakkaan suni
waan addaa waan ta'aniif miti waan nurra iyyuu jechuun hin danda'amu nurra qabsoo sana hubatanii adda durummaadhaan itti gaafatama fudhatamanii fi dukkana keessa kan isaan hidhamanii jiranii ammoo iddoo isaan bu'an illee kan dhabamaa jiruu fi wanta dammaqaniifidha warra dammaqetu falmata saba kana gaa ofitti dammaqsaa deemuudhaaf ofitti qabsoo kana ofitti nama dabaluu deemuudhaaf fi dinagdee kanarratti dinagdeedhaan laamshessuu mootummaa garboonfataa kanaa utuu mataa walitti qabanne utuu warri amma ajaja biyya alaa kana keessa saatalaayitii arganne miidiyaa arganne jedhanii ajaja kennan kun ajaja qindaa'aa fi ajaja hayyummaadhaan guute ajaja mareedhaan sukkuumame kanaan utuu qajeelfama akkasii yookiin deeggarsa jechuun hin danda'ama kan qajeelfama laatu iddoo biraa jira yookiin biyya jira isa kana gochuu hin dandeenya ture kanumayyuu yaada oomishnee yaada beekumsa gabbataa oomishnee akkatti uummanni keenya amma argite holistic waan ta'e hunda hirmaachisaa amma yeroo baay'ee nuti amma qeerrooruma jenna beektaa kaatama qeerroo hundumtu amma hoolaan araaraa qeerrooruma ta'aa jira nuti immoo qeerroo kana aarsaa laanneedhuma waan bilisummaa sana waan argannu akka kanattiin illee naareeshiniin sun illee sirrachuu danda'utu irra jira amma qotee bulaa kaasuu danda'utu irra jira qaama qabsooma qeerroo jechuutu hin taane qotee bulaan illee akkatti fincilu gochuu dandeessa bargama dinagdeetiin gaafatte madaabaraa fudhatee liqii fudhate dhoowwachuu maal gochuu qabeenya isaa gabaa baasuu akka kanaan qotee bulaatti hirmaachista daldalaatti hirmaachista hayyootatti hirmaachista wantoota adda addaa dinagdeema kanarratti iyyuu waan baay'ee lafee isaa yaastee irratti hojjettee utuu sana immoo dhaloota argisiiste salphaadhumatti gama dinagdeetiin mootummaa sana akkaataa inni itti ooyilii guuttatee gaazii guuttatee ittiin waraana fe'atee nu gidduu hin deemne fi konkolaataan lafa jirtutti gaaziin keessa armee akka isheen dhaabattu gochuu hin dandeessa. Kanaaf waan baay'eetu jira garuu immoo kun itti fufinsa qabaachuu qaba konsistansiin qabu taanaan beektaa wanti kuni torban tokko karaa cufnee torban tokko gabaa maal goonee yoo achitti dhiibne mootummaan suni lafuma ciniine kana duras mootummaan kun biyyoo ciniine ka'e beektaa akka bofaatti. Kanaaf amma inni biyyoo ciniine ka'a maaluma godhee ka'a amma akka inni hin kaane deemuun bofa kana bofa nurra kaa'amee dhaloota nyaataa jiru kanaa mataa keessa guyyaan deemuu danda'utu nurra ture gama dinagdee kanaatiin ana gama kootiin egaa kun kootii hamma kanatti successfulidha jedhee ani baannan garuu immoo duwwaas immoo hin kennuuf waa xinnoo mootummaa sana naasisuu hin danda'a garuu kanarra hojjetamuun hin danda'ama waan jedhu yaadaa waan hin qabuufan hamma kana iddoo guddaa itti laadhee qabsoo keenyaaf mootummaa sana dadhabsiisaa jira sanuu itti aggaamaa jiru sanaaf waa tokko jechuu danda'eera hin jedhu garuu fal'aanaan waa itti darbateera jedhee manii dubbadha. Gama miidhamni isaa garuu gama uummata keenyaanis jira. Mootummaa sanas kasaarsameera jedhamee mayyaadha. Kanuman jedhaan gama kun. Tole hedduu galatoomi. Dhiibbaan nama fakkeenyaa fi gara warra biyyattii sana keessatti amma dhugaa ikoonomiin already akkaataan inni itti duraan deemu already dhimma dibdee kanaatiin adduma guutuu keessattuu dubbiin ikoonomiidhaa kun distress ta'ee jira. San gubbaa irratti hirkatee immoo warri Reuters akka gabaasetti gabaasaa san irratti wanti mul'ate parsantii silaa isaan expect biyyattii keessatti godhan kan silaa 9 jaamee yookaan parsantii 9 guddata jaamee yaadame kara parsantii 2tti yookaan sanii gaditti illee gabbuu malaa waan jiru illee akeekanii turan karaa miidiyaadhaatiin. Amma kana egaa hangana jenne boodarratti deebineeti mee dubbii barreeffamoota gara adda addaatiin baan irraas mee waa laalla yoo haalli yeroo nu hayyame. Amma harma sagantaa ajandaa keenya guddaadhaa kan lafa kaan irratti dabarra. Namni Oromoodhaa kan miidiyaa kana gubbaarra jiru dhimma gaafii fi deebii marsaa tokkoffaa fi lammaffaadhaa Jaalmarroo Dirribaa viiyoodhaa wajjin gaggeessa sagantaa afaan Amaaraa fi sagantaa afaan Oromoodhaatiin wal jalaa fuudhanii. Isa namni isa kanarratti immoo bifa bal'inaatiin wanni kun amma fakkeenyaaf isin mirgi leader kan jiru Raggaasaan barreeffama tokko ol baasee ture yookaan ammoo bara Facebook isaa irratti argee ture. Mee barreeffama san xiqqishoo alaabireetu nu goota yookaan ammoo leadershipii waraana bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa keessatti arginu kanatti yoo laalte wanta hedduu nama ajaa'ibu keessaa
Gaaffii deebiin dhaggeeffadhe kana sadarkaa paartii tokkoffaa paartii lammaffaa irratti jiru irratti wantoota hedduu nama ajaa'ibantu keessa jira yookaan ammoo akkaataa well informed around jechuun ni danda'ama jechuu kiyya. Sadarkaa gartee information biyyattii san keessa jirutti yookaan ammoo accessii information biyyattii san keessa jiru well arounded nama gartee waan amata tokko yookaan amata lamaan dabree if duuba deebanii waan kan fa'aa isaan gaazexeessitoota yookaan warra isaan gaaffii gaafatan fa'aaf deebisu kan dhagaye. Kaleessa immoo wantoota tokko kanatti tweet gooteetu ture. Mee isa sana elaborate nu godhi akkamiin ilaalta dubbii yookaan ammoo as emerging leaderii moo is it already is clear? Baay'ee bareedaadha. Waan gabaabaadha kan hin jedhee namni kun waraana bilisummaa Oromoo hoogganaa, waraana bilisummaa Oromoo dirree dhiyaa Oromiyaa hoogganaa, emerging leaderiidhaan jedhee konseptiin isaa bal'aadha gabaabsee dhuma lafa kaa'e malee. Mee sana dura dhimma leadershipii uummata Oromoo keessatti, qabsoo Oromoo keessatti waa'ee leadershipii kun irra deddeebi'ee ka'a. Yeroo tokko lama miti, har'a duwwaas miti. For decades, waggoota 40-50 darbanii fi leadershipiin Oromoo itituu dadhabuun akka barbaannetti tarkaanfannee bakka barbaanne bakka tilmaamanne sana gahuu dhiisuudhaaf sababa guddaa kan ta'e uummati Oromoo leadershipii baafatee yeroo inni tarkaanfachuu jalqabu diinoti isaa immoo akka inni hooggana dhabuuf yeroo irraa yerootti waan guddaa diinni Oromoo irratti hojjete akka hoogganni isaaniitinne akka hoogganni isaa dhumu isheen qaroo taate akka isheen keessaa dhumtu irratti hojjete isheen hafte immoo akka isheen wal nyaattu irratti hojjete kana duuba bara Maccaaf Tuulamaa irraa qabnee yoo ilaalle ifaadha kun akkaataa isaatti hoogganoota Maccaaf Tuulamaa bittinsanii warra diddaa godhatee illee yeroo sana hin shaffate jedhamee sana booda Jeneraal Taaddasaa Birruufaa dabalatee Orthodox Churchii abuunii geessanii gazzatanii sinxuqnoodhaan kakataniitu laga keessaa baasanii waadaa galan sana garuu cabsanii waadaa amantii isaaniillee cabsanii waadaa waaqaallee cabsanii ajjeesuudhaan sana booda immoo hoogganoota adda bilisummaa Oromoo ka jalqabaa kireemii ishee jalqabaa dargaggoota Oromoo keessaa yeroo sana baratteetti jedhamtu namoota 10 kanneen akka Magarsaa Barii Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo ka jalqabaa kanneen akka Boomaa Mitikuu kanneen akka Gazubantii hedduudha isaan gara nama 10 yeroo fixan sana yeroo hundumaa diinni hooggana Oromoo irratti kan inni hojjete. Oromoon hooggana itti godhatee bahaa kibbatti bahaa dhiyaatti kaabaa kibbatti nagaan deemee jennaan guyyaa tokkotti waan barbaade argachuu akka inni danda'u sababa beekaniif jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo sanaan hin dhaabbanne garuu itti fufee akka ta'etti ta'ee adda bilisummaa Oromoo ni baay'annatee garuu qabsoo isaa jalaa dheeresse. Waggoota 30 darban bara TPLF fi PRDF mootummaa irra ture hanga irraattis kan madhaa jechuudha. Sana jechuun maal jechuudha? Hooggana yerootti dhabe hin qabu uummati Oromoo hoogganni jira. Hoogganni kun garuu akka inni itti teennee fi akka inni wal hin qabanne akka inni wal shakku yeroo irraa yerootti spliitii godhuudhaan gidduu seenuudhaan dhufnee iddoo har'aa geenyeerra. Karaa tokkoon diinni keenya maal akka inni nurratti godhaa ture isa kana nu argisiisa. Karaa biraa immoo jabina qabsoo bilisummaa Oromoo fi jabina uummata Oromoo aggaamii baroota kana hundumaa irratti godhame danda'ee irra darbee iddoo har'aa ga'uusaa irratti inni kun waan nu hubachiisu qabaa jira. Bakka irra geenye jiru kanatti ganaa ga'aa qabaa wal akkuma nama isiniin jedhee yeroo irraa yerootti gidduu seenuudhaan kan diinni godhu nurratti hojjeteera. Kana keessa yoo dabarree hooggana inni qabna Oromoon keessaa balatti hooggana qaba. Hooggana jechuun nama tokko, nama lama, nama sadii yookaanis immoo tiimii tokko duwwaa jechuudha. Namni hundumtuu yaadaaf vaaliyuu piroomotii godhu. Fakkeenya ta'ee uummata isaa dura dhaabbatee uummata isaa hordofuu fi uummata isaa immoo gara toofu namni beeku tokko liidarii jechuudha. Bilisummaa Oromoo hooggana qaba, kaafaa'uun hooggana qaba, uummati Oromoo akka hawaasaatti bakka adda addaatti hooggana qaba. Biyya kana keessatti amma jecha artistaa Caaluu wajjin wal qabatee 7 walirraa jitiin muuvimentiin deemaa jiru addunyaa guutuutti hooggana qaba. Kana kan hoogganu ijoollee dargaggoo ijoollee xixinnoo qeerroo ijoollee waggaa 17-18 ani keessatti hirmaadhee argeera. Waldaa hawaasa Oromoo biyya kana keessatti dhaabuu irratti gahee guddaan qaban ture. Dur anatu fuuldura dhaabata. Dur anatu qopheessa namoota waayillan koo waliin. Har'a ijoollee kanatu na hooggana ijoollee kana hordofaa jechuudha. Kanaaf hoogganni nu baheera. Hooggana qaba Oromoo. Gaadhaa gaa miti. Maaliif gaa hin taane? Akka nuti ammallee diinni sun nurratti hojjetaa jira. Yoo diinni sun nurraa cabarraa kan hafee
yerootti nu nagaa argachuu dandeenyu qabu. Haala kana keessattidha dhimma marroo yookaanis immoo jaalkumsaa dirribaa koomaandarii waraana bilisummaa Oromoo dirree dhiyaa kanan ittiin madaalu jechuudha. Akkuma beektan ABO fi waraanni bilisummaa Oromoo faranjiin two sides of the same coin. Fuula saantiima tokkoo bitaaf mirgaa yookaan fuulduraaf duubaa addaan hin ba'an. Falaasama keessatti the unity of opposites waan tokko whole ta'ee jiraachuudhaaf guutuu ta'ee jiraachuudhaaf qaamotii oppositii lama jiraachuu qabu. Maal jechuudha? Ani harka mirgaa harka bitaa qaba. Bitaaf mirgaan oppositiidha. Anaan akka nama qaama guutuu qabu tokkotti jiraachisuudhaaf harki koof mirgaan bitaan lachuu isaanii jiraachuu qabu. Miilaaf mataa qaba. Oppositiidha South of North. Garuu anaan nama guutuu gochuudhaaf warri oppositii kun jiraachuu qabu. The unity of opposites. Addi bilisummaa Oromoo akkas ture. Haala 2018 dhalate. Akkaataa itti waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo political leadership isaa fi armed wing isaa akkaataa inni itti adda ba'ee mootummaan Itoophiyaa irratti hojjetee waan ta'e hundumaa beekna. Kan akka gaariitti ibsateera hoogganni dhaabichaas. Bifa kanaantu jiramuuti waraanni bilisummaa Oromoo dhiyaa Oromiyaatti, kibba Oromiyaatti, giddugaleessa Oromiyaatti akkasumas immoo akkuma hanga Walloo Kamisee hanga Raayyaatti faca'ee bakka jiru qabatee lakkii haalli kun nuuf hin taane nuti waadaa uummata keenyaaf galle lollee bakka hangeenya malee hin dhufnu kan jedhuuni mootummaan Abiyyi Ahmed ABO fi waboo gargar kutee propagaandaaf dhimma itti ba'uudhaaf gargar kutee ofii isaallee rakkoo keessaa hin baanee fi dhumarrattis sababa ofiinillee ittiin kufee ittiin badu ofii isaafis fanjii ofitti awwaalee jechuudha. Haala kana keessatti dhalatan hoogganooti akka Marroo Dirribaa, hoogganoota akka Sanyii, hoogganoota akka Gollicha Dheengee, hoogganoota akka Gammachuu Abbooyyee kun hundumtuu sana keessaa baanee jiru. Isaan kun hundumtuu hooggana. Dhimma Marroo kaastee Marroo nan dhaggeeffadha interview baay'ee godhaa yeroo irraa yerootti ni hordofna. Hundi keenyaa kun ifaadhaa. Raajiin illee sagantaa isaa irratti yeroo baay'ee dhiyeesseera. Miidiyaa Oromoo keessaa kanneen akka Kush miidiyaa hedduudha kan isa dhiyeessu. Arrata biyyoolessa Oromoo kan dhiyeenya kana dhalate. Akkasumas immoo miidiyaan Amaaraa Voice of America dabalatee afaan Amaaraa afaan Oromoo yeroo irraa yerootti dhiyeessaa turan. Kaleessa afarraa dhaabni lachuunuu Voice of American kan afaan Oromoos kan afaan Amaaraas paartii lamatti kutanii paartii isa duraa kaleessa dabarsanii arrammoo lachuun isaanii paartii lammaffaa dabarsanii. Isa kanan ilaale. Maaliif emerging leaderidha Marroonii kan naan jetteefi kan duraa amma transformididha ta'e qabsoon Oromoo jedhee naman. ABO'n hoogganni isaa hidhameyyuu ABO'n adeemsisaan dhaabbatu. Mootummaa Abiyyis ta'e mootummoota isa duratan turani nama ABO'n shakkanii qabuudhaan nama hooggan ABO ajjeesuudhaan hidhuudhaan adeemsa kana dhaabuu hin dandeenye. Haala akkasii keessatti haala rakkisaa ta'e keessatti hoogganni adda bilisummaa Oromoo Finfinnee keessatti hojjetu keessatti alternatiiviin uummata Oromoodhaaf dhalatee waraanni bilisummaa Oromoo alternatiivii addaa ta'e gabba'uusaa kana mootummaanis biyyi lafaas waan haalu miti. Hundi keenyan argina intellectualiin qotee bulaan dargaggeessi keessaa falaanii yeroo inni nagaadhaan hojjetu harka mootummaa keessatti kufee biyya mootummaan control godhu security mootummaa fi dabballoota mootummaadhaan sochiin isaanii yeroo uggurametti Oromoon alternatiiviin keenya waraana bilisummaa Oromoodha jechuudhaan keessaa falaan gargaarsa kennamaa jiru hundi keenya ni beekna. Isa kana mootummaan isaa haaluu hin danda'u. Marroon achi keessatti emerjii godhe jechuudha. Marroo emerging leader kan isa godhu dubbii isaarraas hubannoo isaarraas tokko namni kun waraana hooggana. Lammaffaa immoo daggala keessa taa'ee dhiya Oromiyaa bakka waa tokko ni jira jedhamne keessa taa'ee odeeffannoo biyya lafaa guutummaa isaan warra Ameerikaa fi Awurooppaa jiru caalaa argata. Argachuun waan itti ni xiinxalaa jechuudha addunyaa kun gara inni itti deemu bakka itti confined ta'e sana keessa taa'ee arguu isaati kan nadiin jechuudha. Namni kun waraana sin hooggana politikaa addunyaa fi politikaa Afrikaa, politikaa gaanfa Afrikaa kan Itoophiyaa umurii isaa kanattuu dargaggeessa namni kun akka gaariitti nama hubate gara fuulduratti politikaadhaanis militarliis nama biyya sana keessatti nama guddaa ta'uu danda'u ta'uu isaan argee jechuudha. Namoo daandii baay'ee scrutinize godhe gaaffii yeroo gaafatu by the way isaan journalistiidha gama afaan Oromootiin namoo daandii
afaan Amaaraatiin immoo mucayyoo Tsiyoon Girmaa jedhudha kan gaafate. Lachuun isaanii kan isaan dhiyeessani mootummaan kana jedhee si yakkaa jedhani. Isaan miti kan yakkaa jiru. Mootummaa akkas jedhee yakka. Deebii namni kun deebisu deebii madaalawaa fi fuuldurri waraana kanaa maal akka ta'uu danda'uudhaan tilmaamee jechuudha. Yeroo baay'ee dhaggeeffatanii ittoo ta'e Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ijoollee waraanaa kan akka gaariitti beeka. Akka gaariitti hubata. Ijoolleen kun waggoota 87 darban dhiyaattis ba'attis Eertiraa mooraa leenjiirraa warra karaa Sudaan, karaa Jibuutii, karaa Keeniyaa, karaa Somaaliyaa warra seenee naannoo kanatti kuufamedha malee akka warri kaadiree mootummaa jedhan akka Taayyee Danda'aafaa jedhan waanuma all of a sudden 2018 September 15 adda bilisummaa Oromoo xiyyaaraan fudhatee dhaqatee Wallaggatti yookaan Gujiitti yookaan Booranatti yookaan Gindabaratti naqe miti ijoolleen kun. Cumulative bara dheeraa kuufamanii achitti warra organize godhee lafa wal qabatedha jechuudha. Waraanni kun waraana formidabiliidha. Utuu Abiyyi Ahmedii hin filamiin 2018 yeroo Hayilamaariyaam Dassaaleny resign godhu generaalli warra EPRDF turan yaadek tokko maal jedhee በሙሉ ኦነግ ሰራዊት ወለጋን በሙሉ ይዟል jedhe televizyinii Itoophiyaa irratti ba'e nama gowwaa tokkodha agartee namuma ijoollee makaraarra deemu fuudhanii jeneraala godhanii namni kun waa'ee siyaasaa wallaggaa bamulu ይዘውታል Gujiif Boorana qabataniiru jedhee televizyinii Itoophiyaa irratti illee himeera. This was around February March 2018 dha jechuudha. So ijoolleen kun waraanni bilisummaa Oromoo amma dirree jiru kuni kan yeroo dheeraa experience tolfate kan yeroo dheeraa politikaa fi militarily bilchaate jechuudha. Kan lammataa akkuma amma yesin hime Koloneel Gammachuu waan inni jedhe waraana kana fixuu hin dandeessanii jedhe. Sababa qaba. Sababa san amman keessatti arge. Waraanni bilisummaa Oromoo amma lolaa jiru gurellaa armii isa conventionally dura biyyoota lafaa irratti yeroo baay'ee gurellaa armii ijoollee qotee bulaa ijoollee baay'ee barnoota hin qabne irraati kan gurellaa armii toshatu addunyaatti namni. TPLF dabalate. TPLF fi EPLF mataan isaanii peasant armiidha kan isaa walitti qabatan. Waraanni bilisummaa Oromoo akkasumti. Waraanni bilisummaa Oromoo Marroo dirribaa dabalatee ijoollee yuunivarsiitii irraa dhiisanii deemanidha. Marrooni is one of the brilliant students of his time. Top students. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa gadhiisee deeme. Hin dadhabee jechuudha. Kan inni ittiin hoogganamaa ture, kan inni ittiin warri inkaalkeetii isa godhe warra akka injiinar Tasfaa'uun Camadaa fa'i. Ijoollee sharp ta'an, ijoollee professionals ta'an. Aniif raajiin 2017 kora sabaa dhaqnee argineerra. Mooraa Afabeetetti, Mitswaatti. Ijoolleen achi turani. Barhaa Eertiraa keessa mooraa leenjii ijoollee turani. Sittiin dubbatani. Yeroo ilaaltu ijoollee ati as gal hin jenne fakkaatu. Medical doctoriitu keessa jira garuu. Baay'een isaanii engineers, medical doctors, economists, warri kaan immoo sardiir 4-0 irraa warra gadhiisee ba'edha. This is an elite army. Malee gurellaa armii sana dubbeenu sana miti. Elite armiin kun politikaan garan itti deemu beekaa. Loluudhaaf immoo murteeffateera. Jireenyatti hin seenne. Yuunivarsiitii dhiisee ba'ee inni kaan giraajuweetii godheetu jireenya mi'eeffatiin ba'e sababii ta'eef murteeffateera loluu danda'a. Komfortiidhaaf nama sossobamu miti jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo kan adda godhu kanadha. Elite armiidha jechuudha. Sanarratti dabalatee immoo elitiin Oromoo inni keessaaf inni alaa waraana kan akka alternatiiviitti already murteeffatee waraana kana nu baasa. Waraana kana gargaaruu qabna. Waraana kana guddisuu qabna jedha. Oromoon liidarii isaa political military leadership Oromoo ijaarrachuu jalqabeera. Kanaafini Marroon mallattoo transformation yookaan immoo mallattoo transformative leadership within the Oromo struggle kanan jedhuuf. Marroos kan adda godhu sanadha jechuudha. Kanaafini namni kun is an emerging leader. Marroo duwwaa miti akka fakkeenyaatti fudhadhe malee. Ijoolleen baay'een kan gaabba'anii hin dubbanne tarii kan isa caalaa analyze godhanii dubbachuudhaa danda'anii jiru jechuudha. Namni kun military leaderii rebel army commanderii duwwaatu hin ta'in he is a political commentator, he is a politician, and he is a political analyst. So, kana lamaan, kana sadan, quality kana sadan, nam tokko keessatti, nama rebel army amma liidii godhu keessatti qabda taanaan kun guddachuudhaaf guyyaa murtaa'e duwwaa, yeroo murtaa'e duwwaa isa barbaada jechuudha.
So isa kanan keessatti argee Oromooti baay'eenis keessatti arganiiru inni kun guddachuu sababii danda'uu fi Marroo and his co warri isa waliin jiran warri isa fakkaatan these are emerging Oromo leaders. OLFs qabsoon bilisummaa Oromoos walumaa galatti akkaataa itti Oromoon jaarmiyaa isaa gara fuulduratti ooffachuudhaaf deemus transform of godhaa jira. Kanaafini this guy is an emerging leader jedheen. Tole. Galatoomi Raggaasaa karameeraa jettiin ichi dhufa. Wanni sababa waan kana kaasee fi warri asirra miidiyaa kanarra waliin turanii yaadattanii adda bilisummaa Oromoodha. Oromoo keessaahu namoonnummaan fakkeenyaaf ilaalchii siyaasaadhaa addummaa qabu. Ololuma diinaa fa'aa fuudhanii hojiirra oolchanii hoogganni kun uuminsaa sadarkaa kanarra jira. Hooggana manguddoo ta'e, hooggana maarree ta'e waan kun deemaa ture. Isuma fakkeenyaaf amma Raggaasaan tuqessanii wajjin wal qabatee haala amma gartee itti nama fakkeenyaaf yeroo hedduu Suduudaanis yookaan ammoo interview hedduus godhaa turte Raajii. Akkamitti argite wanna kana amma fakkeenyaaf keeziin kaleessa namni dubbachaa turee fi haala ammatti waraana bilisummaa Oromootii fi hoogganni dhaaba kanaa ittiin tiraansfoormees godhe. Isa kan biriif goote beekan itti dabarra. Dheeraadha gaggabaabseen kaasuu yaala. Ani irra guddaa Oromoo leadership gaappii qaba warri jedhan eenyu faadha si jedhu irratti xiyyeeffadha gara duubaatti garuu jalqabumaa xuquuf jechuuf Oromoon hooggana hin qabu Oromoon hooggana qaba. Oromoon hooggana akka inni dhabu jalqabarraa kaasee garuu diinni irratti hojjetaa ture. Akkuma Raggaasaan kaasee Minilik gaafa Oromoo cabsu hooggana isaa cabse jalqaba. Bara fiudaalaa irraa abiitii Oromoo irraa dandabatanii barattoonni Oromoo yeroo warraaqsatti seenanii jalqaba hooggana isaaniitu cabse dargiin jechuudha. Isa kaan meesoon godhee haappaa maal waliin ta'eetu icaat sadad keessaa ijoollee barattoota Oromoo qaqqaalii jiran mataa dha'ee jechuudha hooggantoota. Achi deebi'ee ititee qabsoon Oromoo adda bilisummaa Oromoo hundeessuudhaan qabsootti seename. Hooggana gurguddaa qaba Oromoon kan akka Abboomaa Mitikkuufaa. Abboomaa Mitikkuufaa warra amma nuni dullooman jennee komannu kun warra akka Magalaasaa Dilboofaa yeroo sanatti warra Mallasiin mana barumsaa keessatti wal koree barattootaa yuunivarsiitii yeroo sana ta'anii warra in advance isaan caalaa akaadaamiitiinis beekamoo turan jechuudha. Egaa hooggansa guddaa warra kennaa ture jechuudha. Mallas addunyaatti tallaaqu marii kan jedhamu amma namoonni kaasan kana warra isa dachaa caalan turan jechuudha. Sagalee yeroo barattootaa filataman illee Abboomaa Mitikkuu in advance isa caalee akka filatamee dubbatu. Namoota akkasii qaba ture Oromoon. Garuu diinni keenya immoo Oromoon hooggana itichee isaan deemu akka inni hin horanne cabsaa dhufe jechuudha. Akka qabsootitti. Bara chaartaraa keessas yoo argine Nadhii Gammadaa Faarraa kaasee namoota akka Milkeessaa Gadaa Faarraa kaasee namoonni baay'ee irratti xiyyeeffatamee diinni ajjeesaa tureef ajjeesuuf itti yaalee Daawud summii nyaachuu isaaniirraan ka'ee yeroo sana keessatti kallattii garaagaraatiin socho'aa ture waraan isaan irratti xiyyeeffatamee kun hundumtuu ta'uun isaa maali? Diinatu Oromoon hooggana akka hoogganni isaa ititee ittiin fufne taasisa. Garuu wal duraa duubaan Oromoon hooggana dhaleessaa dhufe jechuudha. Daawud Faasel gasii booda chaartararraa hooggana baay'ee dhaleessan jechuudha. Sadarkaa sanarra geenyee dhufneetu sadarkaa amma jirurra geenye. Kun qabsoo saboonni gabiraas qabanidha. Wayyaaneen anaaloogii irraa kaatee dijitaal wayyaanee of jetteetu jijjiiraa dhufte. Mallas matta kaakaatu jedhetu yaadee keessatti liidarshiippii haaraa dhaleessaa dhufeeti Abiyyi faa maqaa jijjiirratanii dhufanii biyya yaadee jalatti warra guddatedha. Isa caalaatti qabsoon Oromoo immoo jalaan nama guddisaa dhufee labadii kana ga'e. Warqeen of harkaa qaban sibiila akkuma jedhamu amma warreen amma akka Jawaar Faas warreen kaanis hoogganuma Oromoon dhawataan argataa dhufedha. Kallattiin itti deemanii bifa maalii qabaa akka jedhu waan biraati jechuudha. Inni kun qabsoo Oromoo keessatti hoogganni dhalataa dhufe jechuudha. Hoogganni kun akka hin dhalanne immoo waan baay'ee ta'aa dhufe. Ulee of harkaa fuudhuu beekta'ootee riilee jedhan gaafa fiiganii inni jalqabaa fiigee dhufaa inni ittaanu immoo fiigaa fuudha malee yoo dhaabate uleen lafa buuti diskwaalfaayidii taataa yookiin inni wajjin fiigdu si dursa. Qabsoon Oromoo iddoo itti uleen sun lafa bu'uutti kaatetu jira. Iddoo itti uleen lafa bu'uuf jettetti immoo aarsaa kaffalee inni fuudhuuf jedhu lafaa fuudhee jira. Kanaaf akka sila Raggaasaan kaase addi bilisummaa Oromoo nama 10 hooggana 10 dhabee
ati iddoo hojjettu tokkotti supervisorii yookiin team leading tokko yoo hojiirraa fi amma akka rakkattu beektu. Qabsoon saba amma kanaa ga'u garuu hoogganni kun irraa wareegameetu ka'e jechuudha. Qabsoo akkasiitu wal harkaa fuudhamaan fi levelii kanarra ga'eera. Akka waraana bilisummaa Oromootti yoo deemne immoo waraanni bilisummaa Oromoo jalqabarra hundeeffamuu isaarraa kaasee hoogganni qabsoo hidhannootti seene akka inni afaan wal dhabu akka hooggana dhabu taasisuudhaan namoota baay'eetu wareegamaa dhufe. Akkuma inni sila kaasee amma Somaaliyaa keessatti hoogganni waraana bilisummaa Oromoo hedduu kan bara chaartaraa sanatti sila kan inni tuqee keessaa gadaafa namoota hedduutu waraana bilisummaa Oromoo keessatti hooggana ijoo ta'an kan akka Buruusoo Booruufa jagna warra achi akkasiin jedhanii warra akka Nagaasaafaa namoota hedduutu wareegame jechuudha. Tigreen illee hooggana Oromoo waboo keessatti hooggana siyaasaa caalaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti ijoolleen kallattii lamaan waraanaaf siyaasaan guddatanii saba kana ceesisuu danda'an irratti tarkaanfii fudhataa ture jechuudha. Dargiin of keessatti illee waraana isaa keessatti warra Oromoo ta'ee qaroomaa deeman of keessatti ajjeesaa ture jechuudha dargiin mataan isaa. Isa kanarraa dhalataa dhufe hoogganni waraana bilisummaa Oromoo bara chaartaraarraa kaasee. Mee ilaali Laggasaa Wagii akkamitti akka ajjeefame. Iddoo haala rakkisaa ta'e lixa keessatti chaartaraa booda wayyaaneen yeroo cufa barbadeessitu zoonii sana itichee yeroo warraaqsa achirraan jalqabu karaa sakattaa bal'aa ta'e ji'oota 4-5 irra deemamee rakkoo akkamii xiyya akkamiitu hidhamee Laggasaa irratti xiyyeeffatamee akka wareegamu ta'e. Warruma isa godhaa ture torra kolloneera biyyifaa ofuma ajjeesanii Taayyee Dandaafaa moo qondaalli isaanii gad ba'aniitu abaa'ota ajjeese Laggasaatiin jedhu. Abiyyi immoo yeroo mootummaan TPLF ajjeesisuuf ture odeessa kennaan ture jedha waan wal dha'u kakaasan. Hooggana Oromoo irratti xiyyeeffatamee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kana immoo dandamataa hooggana isaa bakka buufataa deema. Neecharii waraana bilisummaa Oromoo keessatti amman argee xiinxaletti wanti jiru anna wareegamaa yoo wareegama kiyya dhaamsi isaan dhaammatan yoo wareegama korra dhaabbadhuuti jedhanii of jalaa nama guddisaa deemu. Reediyoo opereetarii si godhaa, achi ergaa fuudhu godhaa, akkati iddoon hin jirre tajaajila kennitu godhaa. Nama poteenshaalii qabu ol guddisaa deema waraana bilisummaa Oromoo keessatti aadaa sanatti dhufa jechuudha. Marroon fa'aa warra kanarraa dhufedha. Warra bilchaatee daaba warqee abiddaan ta'edha. Guyyuma lamatti waan dhufe. Oromoon ala jiru kun amma miidiyaarra jiraatee carraan kennameef kun akkamitti ilaalaa beektaa? Akkuma asii labsee warraaqsi tokko ka'ee yookiin immoo lafumaa ka'ee saatalaayitii irra sol ba'ee waama guddaa wayii tokko uumee hooggana of jechisiise wayii tokkotti ilaala. Isteeppiin dhufanii bilchaatanii dhufanii jalqaba salgii ajajanii jalqaba maannee ijaaranii jaarmiyaa ijaaranii muraasa geggeessanii buttaa geggeessanii levelii kanatti bilchaataa warra dhufedha jechuudha warri kun. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo marroo qofaa miti bakka hundumaatti. Ijoolleen har'a dhiyeenyaa waan hin beekuuf ijoolleen har'a marroo bira jiran kan marrootti dachaa deebi'an wanta dhufutti yoo inni guddatee siyaasaa geggeessee gara biyyattiitti deemu ka xurree sanarra kabuuf ta'an hedduutu jiru jechuudha. Argitanii tootee raadiyoo reefuu jalqabnetti kan qotee bulaaf ga'a jedhamee irratti raadiyoo biyyoolessa Oromiyaa irratti dubbi himaa amma zoonii malixaa yoo laalte jaalbilisummaa the way he articulates eenyutu dachaa deebi'a jechuudha. Barattoota yuunivarsiitii warra ture. Namoota hedduutu jalaa guddataa jira. Warra akka sanyii fa'aa yoo ilaalte kibba Oromiyaa keessatti jaalgammachuu fa'aa bira ijoollee jiran yoo ilaalte kanneen akka Rabbirraa namoota baay'ee sii dha'uu nan danda'a jechuudha. Hunda caalaa garuu akkuma Raggaasaan sila jedhe dabbaloota bilisiginnaa biyya alaa warri ture warreen akka Lalisaa Hiikaa faanatti kolfaa turan Feesbuukii irratti gaafa waraanni bilisummaa Oromoo daangaa qaxxaamuree galu gara Oromiyaatti deebi'u nan boo'an ture daangaarra taa'e. Waan nan boo'eef natu beeka. Maaliif hin boo'ee? Oromiyaa galanii wayyaanee wajjin maal akka irra dhufu waan nan beekuuf hin boo'e. Waan nan boo'eefis hin oollee ta'ee arge jechuudha. Waan nan boo'eef ijoolleen mooraa leenjii keessa turan waan isaan leenjifamaa turan waan isaan hojjetaa turan nin beeka jechuudha. Sammuu isaan qaban meedikaal doktoroota. Ganaa daangaa qaxxaamuranii ji'a lama hin geenye. Kaayyoo Fufaafaa har'a mana hidhaa jira. Miseensa Gumiisaa Baadda Bilisummaa Oromooti. Kaayyoo Fufaa jechuun humna furgaatu magaalaa Oromiyaa keessatti seenee tarkaanfii fudhataa ture mucaa geggeessaa turedha jechuudha. Harka diinaatti kufe. Har'a riphee lolaa magaalaa nama leenjisaa turedha. Fagoo taa'ee nama waan baay'ee hojjetaa turedha.
Engineer Garboshee, Dandi Garboshee. Engineer, he was a lecturer at Walqeequufi University. Hojiilee gurguddaa nama hojjetaa turedha. Yeroosuma qabanii hidhan jechuudha. Namoota potentiaalii qaban irraa qabaa hidhaa turan. Humnumti Eertiraatii dhufe sun humna multitask gochuu danda'u jechuudha. Namoota baay'eetu isaan keessa jira jechuudha. Kanneen kanatu jira. Isaan kana keessaa immoo warreen akka Marroon immoo daayinaamikii warra qaban. Akkuma sila Raggaasaan kaase kwaalitii garaagaraa qaban. Kwaalitii hundumaa kan qaban, kan ta'ee hundumaa qaban, kan akka Marroo fa'aa argachuun ulfaataadha. Isaan nama dhaleessaa jiru garuu. Marroonni namoonni baay'een keenya amma odeessa argataa qunnamtiin hin jiru, iddoonni jiru ka jedhu jechuudha. Waan sadii afuriin Marroon adda isa taasisa. Tokko afaan bobaa diinaa jala taa'ee biyya isaa keessa taa'ee eessa jirtaa jettee gaafatte. Maaliif ruudii ta'e itti deebiseedu namoonni Facebook irratti nan arga. It's not business ishee miti eessa jirta jettee gaafachuun. Guyyaa meeqa dubbatee beekan an bunuma Wallaggaa jalan jiraa jedhee dubbateera armaan dura dhageessite. Bilbila lakkoofsa Itoophiyaatiin bilbiltee Tsiyoon Girmaa maa gaafatte jechuurra Marroon maaf ruudii itti deebisee jedhu jechuudha. Numaayyuu akka gaazexeessaan isaatitti deebise Geetaachoo Raddaatti deebisuutti ture. Kan daantaa'inatu qoshaashaa gaa jedhe inni. Marroon garuu sin ilaallatu biizinasii irratti maatar godhi natti dubbadhu jedhe politely jechuudha. Maal jechuu barbaadeeni namoonni baay'ee akka baay'eetti disregard godhuu barbaadu hooggantoota keenya jechuudha. Mee akkatti namoo daandii gaafateef akkatti warra bashaa gaafatan mee ilaalaa wal bira qabaati naamusu mallee jechuudha. Maal jechuu barbaadeen isa kana hundumaatu simmeetii keessan galiin akkamitti akka inni ibsaafi. Kanaaf Oromoon hooggana ga'aa qaba. Yoo dirree waraanaatti ta'e kanneen akka Marroo sanyiifaa warreen kaan dabalatee jechuudha. Warri kaaba Oromiyaa keessatti naannoo Wallootti muraasni socho'aa jiru. Ijoollee dargaggoota qeerroo turan warra yuunivarsiitii turetu geggeessaa jira waraana. Warra akkasii qaba Oromoon. Kaaba lixa shaggar kanneen akka Jaalabdii fa'aa ijoollee abidda ta'anitu jiru. Yoo gara siyaasaatti dhufnes warra kaleessa dargaggummaa isaaniitiin muuxannoo argatan. Being a leader is not doing PhD. And I'm not accusing anybody. Being a leader jechuun PhD hojjechuu miti. Waan baay'ee of keessaa qaba. Warra sana keessa darbedha. Hooggana nuun hin qabne ka Daawud fa'aa caalu, ka Profeesar Mararaa fa'aa caalu, ka warra mana hidhaa jiran akka Jawaar fa'aa Obbo Baqqalaa fa'aa caalu maali inni nu barbaannu hooggana nu qabnu jechuudha. Warra kana biratti hooggana dhawataan taaksii garaagaraa fudhatee geggeessudha kan nu barbaachisu. Kanaaf duuchumatti hooggana hin qabnu, hoogganni hin jiru otoo hin taane akkatti hooggana sana perceive goonuu fi hoogganni jedhamu sunuu maali ka jedhu beeku. Namni baay'een hooggana ilaala ofii hoogganamuu hin barbaadu. To be a good leader, you have to be good follower. Jalqaba bee jaarmaatti jaaramtee osirna hooggansaa yoo barteedhaam kanatatti waa'ee hoogganaa yoo haasoftu. Otuma lafa gabaan iteetti harkuma rukkutaa oolaa yookiin immoo iddoo 8-4tti dhiyaattee waa dubbattee naan akka hoogganaatti of ilaalta ta'e hin ta'uun akka jaarmaatti jaaramtee hooggansa jechuun sirna qaba, birookiraasii qaba, waan baay'ee qaba. Isa kanatu jira. Warri jedhan kun maaf jedhu ishee xiqqoo tuqee bira darba. Warri jedhu kun tokko ofii isaanii hooggana horataa Oromoon akka hooggana hin qabne taasisu warri diinaa. Fakkeenyaaf Abashoonni warreen atsee isaanii irraa fudhataniitu hojii isaanii kaleessaa hojjetaa deemu. Dhaloonni generationiin jechuudha. Hojii wal fakkaataa hojjetaa deemu warri irraa dhaleessaa. Mee minilikannooleetti harka buree miti. Dhaloonni har'aa kaabashaa asallaa keessatti mucaa asirratti odaa argee muree gatee beeki. Bolla keessatti. Maala garaagarummaan isaa dhalootaa walirraa barataa dhufte ofiishee jechuudha. Oromoo immoo aantummaa qabsoo sana barataa dhufu gad buusu jechuudha. Haliifaa mallattoo jalatti baratani matta kaakaati isa jedhuuni kan isaan ol dhufani gara aangootti. Warri diinaa jechuudha. Warri baay'een isaanii garuu kan Oromoo kana xiqqeessuu barbaadu. Keessa keenyattoo warri keessa keenyaa rakkoo qabu. Anaan malee waa ta'uu hin danda'u. Ani hoogganadha. Hooggana kan filatu isa hoogganamuu fi isa geggeessu malee inni qabsoo deeggeru anatu si hoogganadee ol filuu hin qabu. Diaasporaa keessatti nu qaama qabsoodha malee abbaa qabsoo ta'uu hin dandeenyu. Kun yaada kiyyadha, yaada raajiiti. Nu qaama qabsoo ta'uu dandeenya, abbaa qabsoo ta'uu hin dandeenyu. Abbaan qabsoo isa diina wajjin wal falmaa jiru, jaarmaya siyaasaa Oromoo gaaffii Oromoo qabatee biyya keessa jiru, warra akka Jaal Daawud, warra akka Profeesar
Mararaa warra akka Dajanee Xaafaa warra akka hooggantoota olaanoo warra mana hidhaa keessa jiran Jawaarfaa dabalatee warra akka Mikaa'el Booran hunduma isaanii wajjin jechuudha. Warri kun warra qabsoo Oromoo geggeessan. Nu maal godhuu qabna inni alaa hoogganni hin jiru maal jedhee na filadhu akkasiin godha jiru kun nu qaama qabsoo ta'uu dandeenya. Iddootti hooggannu qabna. Advocacy ala jiru hoogganuu dandeenya. Dinagdee guddisiisuutiin hoogganuu dandeenya. Kanaaf abbaa qaba akkasitti inni ka'u kanarraa kan ka'edha. Kanaafu dhiyeenya kana sabaa himaalee hawaasummaa irratti nan argaa. Akka afooshaatti nama kennatanii ati Jawaariin bakka nuu bu'ii ati immoo lammii beenyaa bakka nuu bu'ii warra hidhame maqaa dha'anii jechuudha. Kana jechuurraa Jawaar waan inni hidhameef galmaan ga'uuf bakka wal buusuun nu wayya malee isa bakka buusuu miti kan nu wayya. Nu Jawaar faa maaliif hidhamani? Nu isaaniin akkamiin bakka buuna hojii isaan hojjetan jedheetu namni hojjechuu qaba malee garuma tokko tiimii tokkotti duufee adeemuun kun rakkoodha. Kanaaf walumaa galatti ifa walitti dubbachuu waan barbaachisuuf akkasitti kaasee kanaaf hooggana qabna. Hoogganni keenya biyya keessaa kan akka Marroo faa, kan akka Jaal Daawud faa, Profeesar Mararaa faa, warreen akka Kaampaabaa paartii garaagaraa kan bilisiginnaan taane warri deeggaran geggeessan hundumtuu hoogganadha. Isaan kana bira dhaabbannee gahee nurraa eegamu. Bahuu qabna. Nuni qaama qabsoo malee abbaa qabsoo ta'uu hin qabnu. Oromiyaa galee haasaa baay'ee godheen ture beeka wajjin haasaa ture yeroo darbe. Nu viidiyoo kun duuba deebistee ilaaluu dandeessaa. Nuroo biyya alaatii dhufne nu dabeessadha isin jagnaa jedheen dubbataa ture. Har'as akkasuma. Jagni galeetuma lolaa jara wajjin dhaqeetuma achitti du'a. Nu maali gahee keenya tuffannatu hin taane gahee keenya beekuu qabna. Ta'ee qabsoo keessaa gahee qabnu qabna. Iddoo sanatti sagalee taanaa fi aksesii wal biyyaa hin qabneen goonaa fi dinagdeetiin waan hojjennu irraan goonaa fi tarsiimoo tokko tokko irratti warri barataa jiran warreen akka obboleessa Obbo Raggaasaa fa'aa waan ta'an akkasii immoo waan xiinxalame poolisii imaammata biyyattiin egereen itti deemtu dhiyeessuu danda'u. Warri lekcharoonni keenya PhD warri qaban warra akkasii. Warra akka keenya wattaadaraas immoo amma dandeenyu egeree Oromiyaa eeguudhaa fi maalti maluu qaba kan jedhu dhiyeessina jechuudha. Kanaaf akkasitti qooda fudhachuutu gaariidha malee wal keessaa liidarshiippiin qaban kan jedhu sun xiqqoo caafitti waan ba'ame natti fakkaata jechuun barbaada Gadaaraa. Tole, hedduu galatoomii dhaggeeffattoota keenya hunda hordofaa jechuun sagantaa qophii Kaayyoo Sudduudhaan isinii dabru. Sagantaa kana isinii qopheessee ana Gadaaraaraati. Keessummoonni keenya raajii guddataa beekan akkasumas Raggaasaa wal jiraadhaati warreen boodara seentaniif. Beekan waltajjiin keeti. Galatoomi tole egaa waan hooggansaati kaastee hooggansa kana gaafa ilaallu waan paaraameetirii lamaan tokko fudhadheen achi keessatti namoota maqaa dhaaman kana ilaalaa. Jaal Raggaasaan waan baay'ee kaase waa'ee hooggansaa keessumattuu waan cichoomina Marroo baay'ee kaase. Raajiin immoo wantoota namoota saampilii fudhate jechuudha hooggantoota akka kan duriillee nu yaadachiise akkuma kana immoo warra ammaa keessaa Jaal Marroos kaase obbo Baqqalaa faas obbo Jawaar faas kaase. Bayeessaa garuu mee paaraameetiroota tokko keessatti ilaalla yoo hooggansi nuti haasa'aa jiru kun liidarshiippiin kun liidarshiippii waraanaati ta'e ija biraatiin ija waraanaatiin ilaalamaa. Egaa namuu naannootti afooshaayyuu hooggana miti namni liidarshiippiin iddoo hundaa jira. Yoo sana egaa waan qabsoo keessa jirruuf sana keessatti ilaalla ta'e waa tokko ilaaluun baay'eessa waa lama sadii kaa'annee safartuu tokko lama sadiituun kaa'ee natti toladha. Tokko effective leaderiin kuni akka kootti to be effective leader inni tokko wanta ati gochuu qabdu tokko amanamummaa kana immoo danda'amnaan yeroo hundumaa seentii dhibba jechuun hin danda'ama. Kaayyoo itti cichee itti isaaf dhaabatee ba'e sanaaf amanamuu warra isa jala jiraniif immoo sana agarsiisuu jechuudha. Amma gaachi keessa cichoomina kaayyoo kana yoo akka safartuu tokkotti paaraameetirii wayii tokkotti yoo fudhattee ilaalte achi keessatti amma Marroo yoo ilaalte ulaagaa kana hin darbaa Marroo ishee tokkoffaa kana akkamittiin darbaa waggaa lama duraa yeroo alaa keessaa beektaa haay hooy ol galaa deebi'aa kottaa maal jenne sana Marroon tiimii qabatu qabatee maal kaayyoo nuti itti ciccinee fi baane sun galma hin geenye jedheetu cichee dhaabatee
abbaan barbaade yoo keessaa shiraan maaliin bubbutamanii ba'an yookiin warra san gowwoomsanii yoo dhaqanii luqqifatanii keessaa baasan iyyuu cichoomina sana waan qabuuf salphinaarra keessa jiru keessaadha bahee marroo jennee VOA maaloree BBC eenyuu arraata raadiyoo maaloo irratti dhufee hooggantummaan isaa yookiin keessaa jedhamee maqaan isaa akka dhaamuuf kan isa taasisee waan cichoomina kaayyoo kanaati beektaa. Ija sanaatiin yoo warra amma liidaroota jedhee amma raajiin kaasaa ture sana yoo ilaalle dhuguma guutuu waan barbaadan sana kaayyoo sabni barbaadu sana warra cichoominaan consistent ta'ee walitti fufinsaan kaayyoo sana qabatanii warra deemanidha moo takka har'a kana fakkaatanii takka immoo xubulluq jedhanii bishaan wannoo keessa gadi Oromoo buusanii achi booda moo ol baasanii achi warra akkasiiti. Kanaaf amma kwaalitii paarameetirii sana keessa karaa itti walitti fufinsa qabuun cichoomina kaayyoo sana keessatti warra hamma dhumaatti amanamummaadhaan honest ta'anii warra deemanidha. Ija sanaatiin safartuu sanaatiin isin ilaalaa warra kaan. Inni kan biraani ilaa yeroo hundumaa confidence qabaachuu waan godhan keessatti ija jabinaan amma jechoota marroo keessaa kan sitti tolu maa inni baay'ee ija jabina qaba wantoota dubbatu sanarratti wantoota godhu irratti amma sanamni lixa akkasii jira baa akkasii jira waraanni jiru hamma funyaan 4 kiilootti jirraa'edha. Baay'ee jecha isaa keessaa sodaa hin argitu filannoo jechoota marroon dubbatu keessaa kan natti tolu always confidence isaa guutuu immoo annaa mootummaan kun hin jirtuudha. Kun amma quality leadership sanaati amma quality amma hooggansi dadhabaanii si hurgufa beektaa achi si fuudhee ofii sodaataa warra duukaa deeman sanas sodaachisaa hurgufaa fuudhee deema. Ija sanaatiin marroo yoo laalte parameetirii kanaan baay'ee hin kennitaaf jechuun waan gaariidha jetta. Inni kan biraan wanti gaariin isarratti argu tokko yoo amma akka inni amma raajiin jedhu kun namoonni isa jala jiru jedhu kuni hooggansa gaarii keessatti leadershipii gaariin egaa nama hooggantoota of jalatti kaasaa deemu agarsiisaa deemu. Namoonni jira achi keessatti ulaagaa kana naa guuta jedhee yaadu an maaliif yeroo baay'ee wanti nuti miidiyaa irratti arginu yeroo baay'ee marroodha. Suni anan akka kootti hin beeku wanta akkaataa qajeelfama bulchiinsa waraana isaanii isaantu beeka malee hooggantoota kana kaasaa agarsiisaa miidiyaatti agarsiisaa deemuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Yoo jiru jedhaman akkamma raajiin jedhutti kan isa caalan dachaa meeqa yaa dhugaadha kan isa caalan jiru leekcharoota yuunivarsiitiitu achi jiru nan beeka dooktoroota jiran nan beeka namoota beeku yoo achi keessa jiru. Isaan kun leenjii sana keessa darbanii jajjabina qabu taanaan yoo saba isaaniitiif dubbatanii yookiin asbaanii miidiyaan jiru kun tu asbaasee hooggantoota akka qabu Oromoon illee yookiin ajaja argitee diyaaspooraa irraa asii gadi uummata kanatti gadi fe'uurraa gara sana dhaggeeffataa qajeelfama achirraa fudhachuudhaaf yoo asbaasan baay'ee gaarii natti fakkaata. Amma akkan ilaalaa jirutti amma garuu doominaansii marroon argaan miidiyaa hundumaa irratti yeroo inni asittis achittis inni waamamee xiinxala kennuun argaa. Namoonni isa jalaa ba'aa jiran ka'aa jiran boldly mul'achaa irratti hin jiranii tarii ija kooti ta'een beeku malee. Ija sanaatiin utuu ilaalame waan jedhu faan qaba gaafa waa'ee kanaa ilaallu. Egaa walumaa galatti waan hooggansaa kana yoo fudhattee ilaalte hooggansi kun egaa seksesii yookiin milkaa'ina tiimii isaatiif kan hojjetu ta'uu sanarratti immoo namoota isaa wajjin jiranii fi naannoo isaa jiran walitti qabee fuudhee deema amanamummaadhaan ajaja gaariidhaan jaalala gaariidhaan keessumattuu looyaalitii waan jennu kana waan gara laafummaadhaan yeroo baay'ee hooggansi ofii isaatiifidha. Warra amma yeroo tokko nan arga viidiyoo isaa kan inni ba'ee uummata barsiisu namoonni dacha'anii guutanii bakkee keessa taa'anii sun waan looyaalitii sana keessa waan gara laafummaadhaan ta'anii argamu isa amma hooggansi gaariin akkasii argitee nama dura bu'ee
uummata barsiisa, nagaa barsiisa ture. Maaliif wal loltu? Nutoo isiniif jennee nuyyoo walii taanee diina irratti lolla malee jedhee yeroo itti namoota naannoo sanaa rakkinillee isaan gidduu akka hin jiraanne yeroo inni waan gaarii gorsu tokko viidiyoon daqiiqaa 6-8-11 taatu wayii xinnoo tokko baatee miidiyaa hawaasaa kanarra naanna'aa turte. Gidduutti argamu jechuudha qaama sanaa ta'uudhaan hidhatee isaanuma fakkaatee loltoota sana fakkaatee ta'ee hooggansa akkasii beektaa. Malee amma hooggansi isaa nuti asirraa saatelaayitirraa kana godhii cufii maal jennu kana natti hin fakkaatu. Keessatti argamuu sana nu barbaachisa. Amma gootii warra biyyaati inni raajiin jedhe silaa suni waan jala muramuu qabudha. Isaani warri hooggantoonni maaliif gidduu jiru kaa jara keenya. Telefoonas baatanii maalis baatanii waraabaas rasaasa dura viidiyoo tokko argitanitti viidiyoo gabaabduu dookumentarii OMN hojjete tokko kan maatii Hacaaluu Hundeessaa keessatti raawwatame. Akkaataatti ijoolleen sun rasaasa walakkaa dhaabattee asii achi warri poolisiitti dhukaasu inni makka waraaba ilaali. Ragaa dhalootaaf kaa'uudhaaf kun wareegama guddaa gaafata bara. Waraanni achiitti dhukaasu suni moobaayilii isaa wajjin walitti qomatti naquu danda'a beekni akka. So hooggansa jechuun akkasi abidda walakkaa dhaabatee yeroo koloneelichi yoo hin gaddamaa'edha akka Hacaaluu kottaati dura maaloo godhaa'edha jara diraamaa kana hojjetee galaafate. Maal jechuudha kuni walakkaa uummataatti argamu amma ulaagaa kanaatiin Marroon hin guuta maaliif guuta yoonaan jettee walakkaa waraanaa taa'ee waraana leenjisaa waraana dura bu'aa akkas godheeti kan inni adeemu kanatu hooggansa Oromoon hooggansa qabaa. Ooggansa gaggaarii qabna yoo warra amma silaa raajiin tuttuqu kana warra dur miidiyaa hawaasaa irratti hooggantummaa isaanii beeknu ta'e baay'eensa gootummaa guddaaf maqaa guddaa kan arganne kaka'ootti kanatti fakkaatutti miidiyaa irratti natti fakkaata. Malee taanee argamne walakkaa hawaasaa dhaabannee waan hawaasni sun ta'u ta'aa madaa'aa cabaa maal ta'a waan leenjifne natti hin fakkaatu. Kanaaf egaa yeroo baay'ee waan cichoomina Kaayyoo wajjiniin yeroo kaafnu immoo yeroo baay'ee moodelii guddaa kan sii ta'u nama har'a lubbuun jiru Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromooti. Jaaldaawuu Dibsaa. Jaaldaawuu Dibsaa amma nama Kaayyoo gurguru miti beektaa hooggansa akkasii kuni hamma dhumaatti nama adeemu amma ciqqa Kaayyoo sanaaf waan Oromoon barbaadu dura lafa kaa'ani. Waan Oromoon lafa kaa'e sanarraa asis achis hin gorre sanuma qabatee deemaa jira. Hireen Oromoo akkamitti murtaa'u akka qabu Oromoon abbaa biyyaa ta'u akka qabu sanarratti ammayyuu wareegama lubbuu baasaa jiru miti reemma hooggantoonni abaa'oo kuni isintu caalaa beeka na caalaa amma qaamaan gidduu jiru laalaa hidhaas fudhataa walumaan dhamdhamaa reebichas walumaan uummaticha duukaa reebamaa. Bare jaalladhi raggaasaatti rasaasatu roobe bare maskootiidhaan qalaa laalaa turre miti maal maskootii kun hooggana jechuun kana beektaa hooggana gaarii maaliif amma gaafa sana kan artistii Hacaaluu Hundeessaa dura kan wareegamni itti aggaamame warroota akka Jaal Abdii Raggaasaa fa'i bare rasaasuma waaqumatu harkarra qabee hajennu malee rasaasa itti roobe bare iddoo ciisicha isaarratti hin duune jala sanaa ba'ee amma dukkana keessa jira doonni jiru hin beeknu amma sagalee mallee yeroo taanuu fi ala kana baay'ee na dhiba yeroo tokko waan namootuma muraasa barreeffannee maalis gooneetu wannoo jenna yaa Oromoo kunillee waan sirri miti waan cubbuuti beekaa namoota umurii guutuu bosonattis wallaalummaadhaa hamma dullumaatti warra dabarsantu mana hidhaa jira beekaa hidhaan kaleessa yookiin torban darbe yookiin ji'a darbe miti kan inni Oromoo irratti jalqabe duutillee akkuma kana. Du'allee jara keenya waggaa lama gidduutti yoo xinnaate erguma koloneel kun aangootti dhufee Oromoo 2,300 ol dhabaa jirra beekaasin. Kanaaf gaafa daa'imni duutu sun gaafa isheen garaatti baatu sun duute sun utuu akkas kaane irra ta'e duuti aartistii kanaa hin dhufu ture yookiin hidhaan aktivistoota yookiin hooggantoota jedhaman kanaa hin dhufu ture. Achitti nurraa dhaabata turetu waggaa lama dura gaafa lixa Oromiyaarraa mana gubuun haadha abbaa walitti daguuguun daa'ima ajjeesuun barataa ajjeesuun barataa yuunivarsiitii keessatti ajjeesanii nu boossisuun gaafa sana utuu kaane irra ta'e akka torban kana guyyaa lama guyyaa shanan kana ka'aa jirru kan akka har'a kunoo Waashingteen DC'tti steetii adda addaarraa walitti yaanee wal geenye falmachuudhaaf bor qophaa'aa jirru kanatti gaafa jalqabaa gaafa barattoonni keenya hayyoonni keenya yuunivarsiitiirraa rasaasaan maaliidhaan qalamanii
Gaafa sana utuu wal faana kaanee irra ta'e yoona mootummaa kana gaggabsinee harka qullaasa goonee irra turre. Silaa hooggantoonni keenya har'aa maaloon keenya har'aa kun hin taane. Garuu mee waa tokkoon isinitti hima amma warra teessanii dhaggeeffattan kanaaf. Haalli nuti torban kanatti aakti gochaa jirru kuni xiqqoo ishee waan itti toluu dide anaan akka kooti gaalaa waan taajabbii hadhooftuu kana waan ta'eef waan gaarii afaan koo keessaan eegina. Waan nuti amma guyyaa 2-3 bulluqaa jirru kun natti hin fakkaatu barreen gaddaa ciisaa turre bar waggaa 2 darbees du'aama ajjeefamaa turre guyyaatti 70 50 60 mana 80 mana 60 gujiirraa gubataa turre. Haati hiyyeessaa kasalarra teessee suuraa kaasanii nu ergaa turan hin falmine taa'aa turre dhuguma dubbachuudhaaf taanaan. Maaliif adda adda nu qoodanii ishee sana inumaayyuu waan warratti nu qabsooftu bosonaa kanatti illee dhagaa guura waan akkasii keessa turre. Har'a maaltu taanaani? Har'a maaltu taanaani? Bari Jawaar qaama qabsoo kana keessaa tokko malee hangafa miti beekaa ijoollee. Maqaama dhoofnee dubbanna. Baay'ee keenya kan amma hurgufee miidiyaarraa hurgufu amma miidiyaan hordofaa ture guyyaarraa hin hurgufama namni hurgufama. Hurgufamni kun reef guyyaa 2 bahe. Bar waggaa 2 ciisaa turte bar amma Oromoon qalamaa ture, daggugamaa ture, hidhamaa ture, ilma ciimna teenyee laalaa ture. Nama muraasa barreessinee dubbannee arrabsamuu irraa kanaaf. Amma garuu deemee gola nama hundaa nam'e aarsaan yeroo sana immoo jechaa turre gaafa diinni lixatti yookiin kibbatti adda nu baasee nu reebaa jiru kana sabab callisne miti garuu hin dhufaa jechaa turre barreen gaddaa waggaa madar hin dhufa giddu galatti hin dhufa bahatti hin dhufa kibbatti lixatti jechaa turre hin dhufe gola nama hundumaa dhufe sentariis galee eessaas galee noorth east westis galeera. Egaa ammoo maaltu hafe mirqaansi kee kuni kanati hiriira guyyaa 2 yookiin guyyaa 3 baatee qeetti dachaa ture ammoo konsistansii qaba cichoomni kaayyoo keenyaa kana falmaan keenya falmaa kaleessa yookiin bor kana White House-itti falminee deebinu ta'amoo kanuma waggaa guutuu yookiin ji'a guutuu amma mootummaan sun jigutti itti fufnee hiriira keenyas qabsoo keenyas deeggarsa keenyas waraana hidhachiisuu keenyas maaloo keenyaa demo. Yeah, my point is just consistency qabaanu qabsoon keenya hin mirqaanin. That is my point. Har'uma ka'ee fi namni tokko namni nu jaallannu tokko yookiin jala fiigaa turre tokko reef torban tokko guyyaa 5 hidhamee fi hin ka'een ittuma fufii akka kun dhalootatti hin dabarre gochuudhaaf qabsootti xumura gochuudhaaf walumatti fufiinsaan jabaadhu siin jechaan jira. That is my point. Isa kanatti deebina gara akka gartee boodammaa cufinsa irratti minitii 2-3 minitii tokko goone ittiin dhufuu deemne gana dura haafte malee isa yoo akkas goone naa obsita. Haa ta'u. Tole dhaggeeffattoonni keenya namoonni yaadni keessan kan criticize godhuus yookaan ammoo namoonni ta'eefis hundinuu yaadni lachuutu yaada jaaraadha. Hanga gartee dhimma Oromoo irratti ta'etti. So galatoomaa jechuu kiyya barbaade. Mee waan tokkoofiin dubbiin yeroo hedduu amma dubbii gartee fakkeenyaa fi waraana bilisummaa Oromoodhaa gaafa inni biyyatti galu keessaa hafe. Waraanni kun gaafa galu irra hedduun namaa yoo jechuu baanne hangi tokko namni garaan nama dhukkubaatu. Maaliifi uummanni Oromoodhaa pilaan B yookaan ammoo waraanni kun galee mootummaan kun akkana godhuu malaa jee namni iyyaa ture jira. Waan tokko mee isin yaadachiisa. Lafti maarra gartee rabbi ramataa godhuuf yookaan seenaa naadattu jaalbursoo boruudhaa akka tasaa qaamaan inni achi ture. Hoogganaa Oromoodhaa hundinuu akkuma ija ta'etti osoo jiru nama yeroo san keessatti gartee dhaaba san keessatti shora guddaa qabu. Nama kana akka tasaa bakka silaa hin taanetti laga silaa keessa jirru yookaan bakka jirruu fi bakka inni bakka irraa qaxxaamuratti itti deemutti hatattamatti wanni sun irratti tahee jaalbursoo wareega kafale. Wareegni kafalame kun yoo xiqqaate waraanni bilisummaa Oromoo bahaadhee akaabaa kibbaa irratti waliin dhufee lafa gartee inni irratti wareega kafale san hanga maayyiidhaatti dhuunfatee ture. Yookaan ammoo jaalli kun awwaalamuu qabaa kan jiru sana. Wanni tokko wanni ajaa'ibsinitti ta'u wanni hedduun aboonsa keessaa. Isa dhabuun hedduun gaddisiisullee lafa sana irratti osoo ni gartee namni tokko irraa gamaa gorin awwaalcha isaa san osoo rasaani deemuu gubbaadhaa fi jalaan jechuudha.
dhaabbannee chitti jaala sana awwaalle. Hogguu kana warri Tigrootaa kun yeroo san keessatti amma fakkeenyaa fi Bulusoo nama hoggana sadarkaa olaanaadhaati waan tokko ja'anii turan guyyaa sadii booda jedhanii. No, guyyaatti aanu yookaan ammoo galgala isaati mallas hoggaanii gartee biyyan itti ajabaattu du'a jaal Bulusoo kana dhagaye ammallee ringi wanni natti godhe yookaan mataa keessaa gartee ni dhagaya yookaan ammoo natti mul'ata. Jecha tokko baay'ee ol bahee dubbate. Kabajamtoota uummata Itoophiyaadhaa jee arraa booda sagaleen takka tarrasaasaa Itoophiyaa keessatti dha'amuudhaaf hin jiraattu jee gaaf Bulusoo buruudhaa du'uun himame. Reediyoo biyyattii gubbaarratti yookaan televizyiinii biyyattii gubbaarratti bahe. Wanti hedduu nama gammachiisu gaafa hoogganni dhaaba kanaa jalarraa hanga gubbaatti harka diinaa bu'e wareega kafale jaan amma fakkeenyaaf Laggasaa Wagiidhaa deengadda lafarraa harkisanii akka namaatti osoo hin ta'in akka gartee naman ta'initti ajjeesan. Wanni garuu wanni hedduu nama gammachiisu hoogganoonni sadarkaa akkanaa kun dhalatanii gaafa namoota kana bakka bu'an abdii namaa horaa yookaan namatti horaa jechuu kiyyuma hangasuma isin hojii qooddachuu barbaadeeti. Amma mee kana cufisaa deemnaan minitii takka yookaan lama fudhannee yookaan ammoo minituma takkaa fi lama keessatti yoo dandame gabaabsaadha. Raggaasaa mee haalli amma fakkeenya hoogganni kan KFO'tis kan ABO'dhaatis kan ABO'ummaa durarraa eegalee walumaa galatti namoota kana hidhaa jiru. Hidhiinsi amma fakkeenyaaf amma sadarkaa walirra hammeenya haa qabaatu malee amma odeessa tokko kan amma fakkeenya booda raajii yoo gartee barbaachisaa ta'e sheernu waa godhu. Hoogganoonni kun amma yeroo dhibdeen jirtu yeroo haalli adda addaa jiru uummata Oromoodhaa ittiin qabbaneessuudhaaf immoo dirqama tahee janiituma Oromoo tan hooggana dhabsiisuudhaaf wanni kun wanni xiyyeeffatameef. Wal daqiiqaa lamatti waan fitu natti hin fakkaatu. Duraanis dubbadheera. Waa'ee gaaffii hoogganaa jira jedhu haasa'aa turre kana eenyu jedha irra caalaa kan jedhu Oromoomatu jedha isa kana. Hoogganni keenya jabaatee yeroo hundumaa perfektii ta'ee jiraateera jechaa hin jirru. Hoogganni keenya garuu hooggana cichaadha. Dikeedii 4-5 over half a century akka kanaatti jiraanne iddoo kana geenye. Kun immoo cichoomina qabsoo kanaa fi cichoomina hooggana kanaa mul'isa. Kanaaf diinni akkuma nuti haala nuti itti rakkina keessa jirruttu akka hooggana guddaattidha kan inni akka jabaatti ilaala Oromoo baay'ee too strong jedhee amana diinni keenya. Firri keenya inni keessaa immoo hooggana hin qabnu gaaffiitu jira jedha. Bifa kanaanii ofii keenya irratti olola oofuun hin barbaachisu. Kun wallaalummaadha. Waa'ee hidhaa yeroo abbaan tokko dhamu abbaa tokko bakka buufanna jedhanii haala kanatti ofumaa moobiidhaan nama filuun waan kolfaati. Ummati keenya isa kanarraa dhaabbachuu qaba. Hooggana jechuun duraan dubbadheerani. Hooggana jechuun beekanis itti dabalee hooggana jechuun nama cichoomina qabu, nama dhugaa dubbatu, nama ummata isaa dhaggeeffatu jechuudha malee nama hidhameef hin hidhamin jechuu miti. Namni vaaliyuu tokko ripirezentii godhu vaaliyuu sanaaf hidhameera taanaan hidhaa keessa taa'ee hooggana keedha. Jawaar hidhaa sababii jiruuf hooggana keenya jechuu dhiisuu hin dandeenyu. Baqqalaa Garbaa sababii hidhaa jiruuf Dajanee Xaafaa, Shuggut Galataa, Gammachuu Ayyaanaa, Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, you name it. Isaan kun hundumtuu hooggana keenya mana hidhaa jiru amma firiin isaan qaamaan. Garuu waan hidhamaniif qabu, vaaliyuu hidhamaniif qabu. Lakkii nuti dhugaarraa hin maqnu, dhugaa uummata Oromoorraa hin maqnu, dhugaa kana fudhannee deemna. Amma lubbuun jirrutti dhugaa kana uummata Oromootti mul'isaa, uummata Oromoo dammaqsaa, uummata Oromoo hoogganuudhaaf barbaanna malee duubatti hin deebinu sin sodaanni jechaa jiru. Nelson Mandeelaa waggaa 27 mana hidhaa yeroo jiru hooggana ture, hoogganummaa isaa namni irraa fuudhee jiru. Gaafa bahu pirezidantii ta'e. Kanaaf warri hidhaa jiranis hin bahu boor namni hidhame ni qaba. Hoogganni keenya isaani. Kanaaf waan kolfaa kana Oromoon ala kanatti Jawaariin abaluun bakka buufna. Koloneel Gammachuu abaluun bakka buufna. Kennasaa abaluun bakka buufna. This is a joke. Akkasiin goonu jiran. Hooggana qabna. Ammoo hundi keenyas gahee qabna. Amma akkasiin hundi keenya yoo biyya jiraannee waraana keessa jiraanne malee goota miti ni jedhu sunis naareetivii sirrii natti hin fakkaatu. Namuu labar diviizhinii qaba beektu. Labar diviizhinii kana keessatti amma biyya lafaarratti yoo fudhattan labar diviizhinii awutomeetidha. Ani filadhee iddoo kana hin dhufne. Awutomaatik waanta keessa jirutu guddinuma kootu gara kanaatti na fidee iddoo kana na kaa'e. Wattadara ta'uu hin danda'an ture. Qotee bulaa ta'uu hin danda'an ture. I could have been some naggaadee ta'uu hin danda'an ture.
Warri theory labor division maal jedhu namni wal mari'atee hojiin filatu simply automated dha. Hundi keenya mana barumsaa yeroo dhannu maaliif hundi keenya biology hin barre yookaan history hin barre yookaan chemistry hin barre yookaan engineer hin taane maaliif hundi keenya hakiima hin taane maaliif hundi keenya electrician hin taane inni kaan historian ta'a inni kaan falaasfaa ta'a inni kaan hakiima ta'a inni kaan engineer ta'a automative godha an keenyas akkuma kana gahee qabdu keessumaa kanneen miidiyaa irra jirtan miidiyaa warriors gahee qabdu kan isin irratti xiyyeeffachuudhaa qabdanii ga'ee keessan kan akkaataa itti jabeessitan akkaataa itti dhugaa uummata Oromoo yeroo irraa yerootti outreach dhaggeeffattoota keessanii bal'iftanidha. Kanaaf hoogganni immoo wanta continuous ta'e wanta institutionalized ta'uudha malee iddoo tokko irratti dhaabbatee iddoo tokko irraa jalqabu miti. Waan baay'ee kan nuti irraanfannu poolitikaa duwwaa miti, waraana duwwaa miti. Oromoon hooggana cabaa, Oromoon hooggana jabaa yeroo dheeraa dura cabe uummati Oromoo. Waggaa 35 keessatti waan osaan godhe beektu Oromo Studies Association. Few Oromo intellectuals 1985 walitti dhufan. Oromo Studies Association arra jennu kan arra namni Oromoo galata rabbii haa ta'u baratee bakka PhD'n bakka Mastersiin saayintistiin keessatti guddate akka arraatu hin ta'in waggaa 30 irraa waggaa 35 irraa namoota murtooftetti turte. Barreeffamoota narrative Ethiopian history Oromo ittiin explain godhu sana waan isaan waggaa 300 monastic schools irraa jalqabanii monastery isaanii irraa Itoophiyaa Abisiiniyaa keessa kan ture monastic schools ida kan ture modern schooling engadda dhufe erguma Oromoon conquered ta'e sana dura monastic schools itu ture kanaaf seenaan Oromoo abbaa baay'ee fayin barreeffame alaqaa taayee fayin barreeffame Bilaattangeetaa hiruu walda sillaasee faa wayin barreeffame intellectually namaaraa modern Ethiopian history narrative Oromoo amma ta'e tokko akka gaariitti dhiyeessu Dr. Taaddasa Taamiraat namoota akkasii akka fakkeenyaatti fudhatan Oromoo waggaa 300 oliif narrative isaa maqaan isaa badee intellectuals in Oromoo lakkoofsaan murtooftuu taate tokko within the last 30-35 years debunk godhaniitu seenaa Oromoo qajeelchan. Maybe baay'een keessan yaadatan antinnoo sin dura ala kana sababiin tureef na yaadadha. Dr. Mokriyaa Bulchaafaa, Dr. Asaffaa Jallataafaa, Professor Muhammad Hassanfaa, Professor Hamdeessaa Tusoofaa namoota jedhan, Professor Ismail Abdullahi namoota jedhan yoo duubatti deebinee ilaalle utuu amaarri itti yituu utuu amaarri waan isaan barreessan trash gootuuti cichanii isinuu guddatanii itti dhuftan hundi keenya itti dhufne. These Oromo intellectuals were able to debunk waan waggaa 300 oliif smeared ta'e seenaa Oromoo Abisiiniyaan amaarri akka biraatti dhiyeesse within the last 35 years debunk gochuudhaaf danda'aniiru. Isaan kun leadership. Isaan kun irras jiru bara. Yeroo hundumaa gabba'anii sababii sagaleen isaanii hin dhaga'amneef akka dargaggeessaa sooshaal miidiyaatti ba'anii sababii hin banbanneef malee isaan kun hojii hojjetaa jiru. Leadershipii nuu kennaa jiru. Karaa adda addaatiin. Kanaaf Oromoon liidarii qaba. Nutti duulameera. Oromootti garmalee duulameera yoo kamuu caalaa. Duulli kun kabira darbee mucaa keenya ajjeesanii ofiin ajjeesanii mucaa kana abbaa isaatu ajjeesee leevelii jedhamu irra geenyeera. Kan kana caalaa nama qaanessu hin jiru. Kanaaf Oromoon yoo jabaate ani isa dhumaarra ga'eera jiran jedhaa. Waan tokkoon kaasuu barbaada. Sila raajiinis beekanis kaastanii turtan waa'ee Laggasa Wagii. By the way, uummati Oromoo afaan Amaaraaf Oromoo afaan Amaaraas dhaggeessanii VOA irraa dhaggeeffadhaa. Tsiyoon Girmaa Jaalmarroo dubbistee yeroo fixxu duraan akka Taayyee Danda'a mootummaa irraa dubbistutu nimiini perspectivii biraa jetteetu immediately Jaalmarroo taasistee namicha Taayyee jedhamu kana fidde. Taayyee Danda'a. Ani namoota biltsiginnaa baaskeetiidhaan lakkaa phrasal quantifiers dhaan namoota kuntaala tokko kan namoota wanni tokko guutan nama tokko lamaan isaanii lakkaa dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu waan namicha Taayyee kana kaasuun barbaada. Soba keessa ba'ee soba mootummaan isaanii torban lama guutuutti jiru kana caalaatti reinforcii gochuudhaa fi Jaallaggasaa Wagii maqaa dhaheetu Jaallaggasaa Wagii adda bilisummaa Oromoo tajjeesee ani abaa'oo keessan ture nan beekaa jedhe. Namichi dadhabaan kun garuu halaqaasaa gooftaasaa Abiyyi Ahmad ji'a ja'a dura waan inni jedhe irraanfateera. Baatii ja'a dura yeroo dheeraa miti. Abiyyi Ahmad insaa keessa yeroo jiru Laggasaa Wagii itti marsaniiru
ajjeesuudhaaf yeroo xiqqootu hafe kanaaf fayyisuun barbaada jedheen Asmaraatti bilbilee jedhe. Isa kana hoogganaa adda bilisummaa Oromoos Abiy Ahmed irraa Asmaraatti 2008 or 2009 bara Jaal Wallaggasan duusana Abiy isaaniif bilbiluusaa hin haalle. Waan sana booda ta'e himuu san feesisa adda bilisummaa Oromoo. Maaliif Abiy dubbateera mootummaatu ajjeesee jedhe. Gaafa ajjeesan qotee bulaa Laggasa ajjeese jedhame immoo kennaa kennanii fi naannoo Gidaamii keessa gabaa baadiyyaa tokko keessa goota kana qooddootti baatanii reeffa isaafillee kabajaadhamanii gabaa keessa naannessaa. Isa kanadha har'a soba Adaanech Abeebee soba namicha agartuu hin qabne sanaa ittaanaa ishee namicha agartuu hin qabne sanaa distaansiin beeku. Distaansiin ijaan yoo laalte malee gurraan dhaga'uu hin dandeessu. Distaansii namichi kun dhidheessaa Shalaqqoo Finfinnee gidduu distaansiin meeqa akka ta'e maal akka ta'e hin beeku. Agartuu sababii hin qabneef. Mootummaa sobduu kana bakka bu'eeti taayeen soba mootummaa Abiy soba PP reinforce gochuuf Laggasa Wagii abaawota ajjeese ani keessan ture jedhe. Taayeen abaawa keessa jira jechuu dhageenye seelii keessa jira jechuu dhageenye baranni hidhame jedhame ani Minisootaa kana waldaa hawaasa Oromoo Minisootaan hooggana yeroo sana cabbii Januwaarii keessa dhaabadheera firii taayee danda'a jedhe. Sababiin inni abaawota hidhuwaaf miti. Mucaa kana piikcharii tokko xixiqqoo tokko uffateetu mucaa daalachaa tokko yuunivarsiitii Finfinnee karaa galmasa guddaa sana dhaabbata. Ishee qabanneetu firii taayee danda'a jechaa ture. Because it was a moral imperative anaaf yeroo sana hunda keenyaaf. Mucaan kun ilma hiyyeessaati yoo baratee fite haadha isaa abbaa isaa gargaara kanaaf firii ta'uu qaba jennee gurbaan nuti kampeenii godhaafii turre har'a diina ta'eetu Laggasa Wagii abaawota ajjeesedha. Tarii ani inni hidhaa waggaa 10 ture basaasummaadhaaf keessa seene kana namoota baay'eetu beeka inni akka tokkotti mateera. Soba taayee danda'a kana summii namichi kun facaasu mootummaan PP mootummaan Abiy Ahmed waggaa tokkotti fufee aangoorra ture jennaani ilmaan Oromoo wal fichisiisu. Ilmaan Oromoo walitti naqu. Yoo paawarii argatan torbanoota 2-3 afran darban kana miidiyaa monopolii televezyiinii fi reediyoo Itoophiyaa duwwaatu qilleensarra jira. Isa kanaan waan successful ta'an itti fakkaateetu kan isaan kana gochaa jiran. Yoo akka kanaatti suppressiin godhanii mootummaan Itoophiyaa miidiyaa mootummaan dhuunfate duwwaadhaan qilleensarra jiraate uummata keenya burjaajessa ta'e uummata keenyaaf gadeedha. Kanaaf uummati Oromoo hooggana qabnaa warra hidhames Waaqayyo nuuf haa hiiku ammoo akka isaan hiikaman alaaf keessaan waan barbaachisu hundumaa gochuutu nutti jira. Dhumarratti akka beekan jedhee hoogganni nama tokko lama duwwaa miti feerii ta'uu qabnaa. Free all of our leaders jechuu qabna bakka deemnutti yoommoo maqaa dhoona ta'e tokko amma dhumaatti Jaallabdii Raggaasaadha amma baachii ammaa kana keessa kan dura hidhame. No Yaasoo Kabbabaadha kan dura hidhame. Ergasiitii Amaan Fileefaatti dabalame. Ergasii Abdii Raggaasaatti dabalame. Ergasii Jawaar Mohammed. Ergasii Baqqalaa Garbaa. Ergasii Shuggut Galataa. Ergasii Kennasaa. Ergasii Koloneel Gammachuu. The list goes on. Yoo maqaa dha'u nutti jiraate isaan kun hundi isaanii namoota nuti kabajnudha. Yookaan moraalitiin wanni haaf wanni hin jiru beektu. Justiceen haafii ta'e hin jiru. There's no half justice. Justice is always full. Justiceen yookaan jira hin jiru. Malee half justiceen hin jiru. Free our political prisoners jedhamu otoo keenya. Ammoo ummati keenya biyyi keenya guutummaatti hidhameera. Waan kana ofirraa fonqolchuu irratti ummati Oromoo keessaan alaan itti fufuu danda'u qabna. PP'n baduu qaba jarana. PP'n organizationii miti. PP'n collectionii hattootaati. Collectionii sobdootaati. Collectionii ilma keessa jalatti ajjeesee abbaa ajjeese jedhee si kasasuuti. Kanaaf ummati Oromoo jabaachuudha qaba. Sababii qabsoon Oromoo jabaateef mootummaanis akkas kan isheen nutti jabaate. Hamleen keenya kana caalaa guddachuu danda'uudha qaba. Tole. Hedduu galatoome. Miniti lama jenne amma waan pointii gaggaarii hedduu kaaftee waan ta'eef there is exception. Hedduu galatoome. Right me yoo sitti tolee miniti lama goone beekan dhufnee san boodaan sagantaa xumurra. Maaliif gaaf biraatti deebinaa ta'e. Ani miniti lamatti fixuu nan yaala rakkoon qabu duraanis dubbadheera gaazexeessaan gaafa maayikii argattu dafteen kennitu. Ani akka wrongly perceive akkanan goone. Hooggana ta'uu hin dandeenyu hin jenne malee qaama qabsoo ta'uu hin dandeenyu hin jenne inni sun akkasitti naaf haa hubatamu gahee qaba.
movie tokko draamaa tokko hojjetamu qabsoon Oromoo diraamaa jechuu barbaadetu hin taane kan ga'ee taa'ee ta'eetu akka muuviin sun galmaan ga'u ergaa barbaachisu akka audiensiidhaaf ga'u ga'ee sii kennamu baatu qabdaati. Darbitee kan isa tokko hojjette yookiin ergichatu citaa yookiin ergaa guutuutiin darbu yookiin immoo ergaan bifanni saffisaan darbuu danda'utu si jalaa dheerata. Akka kana qabsoo keessatti ga'ee qabna. Ga'ee keenyarra darbina. Kanadha rakkoon keenya. Asitti walitti himuu danda'uu qabna. Wanta siifachii qabnu beeke. Warra Habashootaa yoo fudhatte yeroo hundumaa Habashaa wajjin kompeer ol godhuu barbaadna jedheetu hin taane namni tokko dinagdee irratti hojjeta yoo ta'e dinagdee maddisiisuu irratti hojjechuu qaba. Ogeessa kan namichi isaaf ogeessa. Namni immoo intelligensii hojjetu intelligensii hojjechuu qaba. Namni ogummaa miidiyaa qabu miidiyaa hojjechuu qaba. Atas teessee DS taatee waa'ee qonnaa xiinxaltee waa'ee waraanaas immoo waraana taatee xiinxaltee waa'ee miidiyaas xiinxaltee yoo jette qabsoo Oromoo tuffachuudha anaaf. Namni multitask godhu jiraachuu danda'a. Okay. Garuu qabsoo Oromoo tuffachuudha. Kanaafin ga'ee keenya ba'uu qabna. Kanaaf warri diiyaasporaa jirru qaama qabsoo ta'an waan dandeenyu waan nu ilaallatutu jira. An qabsoodhaaf gumaachu. Inni sun tuffatamuu hin qabu. Yoo nunis keessaa qooda fudhanne malee galman ga'u. Garuu abbaan qabsoo immoo kan qabsichi abbummaadhaan geggeessu isa diina wajjin wal qabaa jiru isa biyya keessa jiru qeerroo Oromoo, qotee bulaa Oromoo, jaarmiyaa siyaasaa Oromoo hundumaa jechuudha. Gama leadershipitti yoo dhufne kan namaan beeku ani leadershipii qaba. An karaako. An namaan beeku. Oromoon immoo ooggansa qabaa jedhee naman akka kottu jechuudha. Akkuma argaa isaan kaase Maandeellaan waggaa 27 gaafa hidhamu ANC liidarii ture. Waggaa 27 mana hidhaa keessa yeroo taa'u liidarii ture jechuudha saba Afrikaadhaaf. Afrikaa kibbaadhaaf. Warri hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo Mikaa'el Booran, Abdii Raggaasaa, Shuggut Galataa irraa kaasee miseensota gumii sabaa hundi isaanii qondaaltonni kaasee warreen Kaafaa'oo, Dajanee Xaafaa, Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa irraa kaasee anaaf warri kun hooggana kooti. Warri jaarmaa siyaasaa qabsoo geggeessaa jiran cichoomina qabaatanii warra akka Profeesar Mararaa, warra akka Jaal Daawud fa'aa hooggana kooti anaaf. Hidhamtoonni Oromoos anaaf hundumtuu walqixa hidhamtoota Oromoodha. Tokko firii jedhee kan biraa firii jechuu kan hin dhiisuuf hin qabu. Akkasitti hubachuu danda'uu qabna. Gooxiima keessatti gallee namumtuu nu taajjaba kan dhibee ketti mattuu si taajjaba jechuudha. Isa kanarratti rakkoo tokko qaba Oromoon. Tokkummaa Oromoo warraan waan cabsu dubbatte maali siin jedha. Tokkummaa Oromoo dubbata yoo Jawaariin jagna goote Abdii Raggaasaa dabeessa goota ta'e immoo ati tokkummaa godhaa jirtaa? Godhaa hin jirtu bee. Tokkummaa dubbatta yoo ta'e hunduu goota Oromooti ga'ee isaaniitti jechuudha. Wal caaluu wanti biraa akkatti itti madaaltu sun perceptionii. Ammas justisiif falmaa tokkoof justice mootummaan Itoophiyaa justisii qofaa kennee falmaa maaliif akkuma Raggaasaan jedhe justisii dabsinaree ofii keenya. Annee Minisootaati DC tikkeetta kuttee hiriira deemte Oromummaa isaatiin hidhamee jiru gargar baastee isa tokkoof iyyitee galte yoo ta'e justisii maal gaafatatu justisii cabsaa jirta. Nama akka waldaa gaafa waldaa mana amantii abbaa barbaadde godhatte dhugaan dubbattu dhugaa barbaaduu dhattee kadhatta. Innatti kadhattu dhugaadha beeki. Ati garuu dhugaa dabsi taasi. Isa kanarraa dhaabbachuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf yemmuu dhannee hiriira baanus warri kun Oromoo fedhanii hidhaman. Oromoon fedhanii yoo hidhaman paartii siyaasaa kamuu ta'an amma waan fedheen deeggaran warra kanaaf iyyachuu danda'uu qabna. Ga'ee nurraa eegamu ba'uu qabna. Wanta numarratti dhaammadu jecha koo yeroo hundumaa komii dhiisne waan darbine keessatti rakkoo nu qaqqabeef hundumti keenya gumaacha garaagaraa qabna. Gumaacha keenyatu wal caala. Inni kaan mootummaa jijjiiramaadhaa wajjin deemaa nuun jedheera eeyyee. Inni kaan immoo waan dhufuu danda'amu kana otuu beeku sodaataatti galeera. Dhiisuutu itti ture akkuma beekan sila jedhu inni kaan immoo gaafa lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irratti komaandii poostiin labsamee lola namni duduu sana calluma dee laala ture narraan ga'use ammandumaa irra ga'eera kaleessas yeroo Haile Sillaaseen kufu meeshaan yaappa maal jedhu dura dhadhaanee achi booddee caate maal sadad warra jiran keessa suutatti dhufa ittiin dhufu se'aniitu Hailee fi Daafayyuu mootummaatti liberaal ta'anii hojjechuu jalqabanii turanii beeki. Garuu irra ga'e jechuudha. Abaawama qofaatti dhamaa jiratu jedhu kaafaa of baabaa warras gahaa dhufe jechuudha. Amma immoo uummata Oromoo hundumaa waliin qaqqaba. Isa kana hunduma keenya irra gahaa waan ta'eef akkasitti deemutu nuuf ta'a.
Miidiyaa lolni Oromoon cabaa jiru waa sadii. Dinagdee, humna, miidiyaa. Dinagdeedhaan Oromoon qabeenya hin qabu. Warra qabanii warra dinquufaa maal akka godhaa jiru mootummaan argitaniitu. Warruma xiqqoo ofirra darbee nama bulchuu danda'u. Dinagdeen Oromoo investimentii jedhamee biyyoota garaagaraatti warra mootummaa wajjin hidhata qabutu waan hundumaa qaba. Oromoon nyaatee buluufiyyuu hin danda'u yeroo ammaa kana. Dinagdeen cabnee jira. Inni lammaffaa humna. Humna yeroo jedhu gita lamaan. Oromoof kakabsaa jiru ijoollee maqawwee qabattee bosona jirtu kanadha. Humni gara biraa Tigraay yoo dhatte humna addaa qaba. Amaaraa yoo dhatte humna addaa qaba. Uummanni isaa hidhataa. Humna waan waraanaa qofa uummanni isaa hidhataa. Botteetiin meeshaan Finfinnee galaa ture sun hundumtuu Habashaatu ittiin hidhate. Baalee keessatti Gobbaa keessatti Habashoonni qawwee hidhataniiti kan Oromoo ajjeesaa turan yeroo darbe. Bisoo ajjechaa caaluu wajjin wal qabatu jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii Oromoon humnaan hidhachuu danda'u qaba. Sadaffaa kan itti cabne miidiyaa. Miidiyaan keenya afaan siyaasaa qofaa dubbata afaan siyaasaa. Isheenuu tiimoorkii hin qabdu. Ajandaa Habashaan nuu kennite rarraasnee fiigaa oolla. Otoo Habashaaf ajandaa kennuu dandeenyu akka baay'ina keenyaatti. Tiimoorkii hin qabnu. Miidiyaan Oromoo akka boofaa hudduusaa garee wayiitti hidhateetu hidda malee of danda'ee gad ba'ee waan Oromoon dubbatu. Gooxii sana keessaa ba'uu qaba miidiyaan keenya. Miidiyaaleen keenya gad ba'anii waan Oromoon barbaadu dubbachuu qabu malee namatti keessummeessite dhufee dhimma isaa dubbatee sitti gadhiisee sokkuu hin qabu. Amalli kun hafuu danda'u qaba. Yoo kana irratti hin hojjetin eessayyuu ga'uu hin dandeenye. Kanaaf miidiyaan cabne miidiyaa isa tokko waa goonee isa tokko waa godhuu dhiisnee isa tokko fira goonee isa tokko hundumtuu amma danda'e tattaafataa jira. Perspektiivii garaagaraa qabna waan ta'eef sagaleen Oromoo jabaachuu danda'u qaba. Miidiyaan FM Finfinnee gaafan deeme 90 waa wayitoo afaan Amaaraasa. Buraayyuutti rakkoon dhalateennaan isuma oola Oromoon nama fixe dhiyaasaa oola. Garuu mucaa waggaa 8tu alaabaa sirraa qabdii mormii muramee gatamaa ture buraayyuutti jechuudha. Oromoon miidiyaatti isa barbaachisa. Nunoo isa tokko goonee isa tokko waa goonee callumannee teenya. Ta'uu hin qabu. Nama dhuunfaarraa kaasnee jechuudha. Aga isaan Feesbuukii nama dhuunfaa barbaadanii dhaamsaa jiranii. Each single miidiyaan keenya qilleensa irra ba'ee Oromoodhaaf gurra ga'u ta'uu qaba. Saba biraatti afaan keenya keessaa baanee afaan garaagaraatiin waan Oromoo dubbachuu qabna. Rakkoo keenya siin himan isa hojjennee siin gurguramne kanaaf miidhamaa jirra waan ta'eef iddoo kanattis xiyyeeffachuu qabna. Callumannee afooshaatiin guruupiitiin wal qoodee namni eberuu Jawaariin bakka nu haa ba'u ebeluutti yoo interviyuu ta'e malee sagalee isa tokko kan Quraanaa fi kan macaafa qulqulluu gootee kan nama biraa immoo kan seexanaan godhin namni waan inni dubbatu sun Oromoo gargaaraa jedhi ilaali. Namummaa yaada namaa sanaan ilaali. Nama akkasumatti duuchumatti godhanii jimilamaan foxoqsanii waan biraa godhuun gaarii miti. Oromoon isa kanarraa barachuu qaba. Nu dadhabaa keenyas ofitti qabannee rakkataa keenyas ofitti qabannee beekaa keenya immoo jala hiriirreetu qabsoo kana galmaan ga'uu dandeenya. Komii dhiisnee hundumtuu ga'ee nurraa eegamu bootu nurraa eegaman jedhaa galatoomii gadaadhaa. Beekan waltajjiin keetii yoo dandeessi nu gabaabsi. Komii dhiisnee ishee amma raajiin jedhu kanarraa ka'uu laata. Tole booda isheetti dhufa jetti. Waa qabxii malamituu si dubbadhee xumura obboleessa keenya. Tokko obbo Raggaasaan faas raajiinis kan inni kaasu waan miidiyaa nuti tuqan. Gama miidiyaa sanarratti hojjedhaa dhugaadhaanii warri miidiyaa harkaa qabdanii obbo Raggaasaan dhugaadhuma isaa jedhe. Miidiyaa hammam qabnaa immoo miidiyaan akkamittiin ilaalamaan immoo suma raajiin amma jedhetu deebii ta'a. Dhugaa kana ibsuu keessattis maal fakkaannaan mataansaa baay'ee rakkisaadha moonta deemaa jiru. Tokko akkaataa itti kanaan duras dhugaan Oromoo karaarraa kan maqee utuma karaarra deemaa jiru karaarraa kan inni maqee miidiyaadhumaanidha. Miidiyaan kun beektaa nus bareechee nus mancaase beektaati. Maaliif nu bareechee sagalee keenya dur ukkaanfamee wannoo keessa ture dukkana keessa ture akkas ol nu baaseetu nutti agarsiise. Gaafa inni nutti argisiisu immoo akka tokko taane beektaa akka nama hirribaa ka'e baannanuu tokko beektaa baannee baanee karaaruma nutti fakkaate irra fiigine. Namnis akkaataa inni ittiin wal weerarsiisee ijaarsi adda addaa waan afooshaa waan maaliitiin karaa adda addaatiin kuni waan baay'ee rakkoo baay'ee nurraan ga'e beektaa yeroo sana. Kanaaf isa kana inni akka rakkootti wannoo jedhu miidiyaa keenya bira rakkoon jira. Sana aniif raajis taanee guyyaa biraa diibeet goona wantoota tokko. Isa kana kanaafan irra darba. Inni kan biraan ooggansa keenya keessaa ooggantoota keenya baay'een jaalladha. Dhugaa baatu muuxannoo nu caalaa qaba Raggaasaan. Dhugaa wajjiniin jiru garuu ilaalcha kootii faastii miti saffisa irratti na rakkisu ana.
saffisi isaanii jennu maa'inni waggaa arfan shanan kana keessatti yoo madaalinaan jette isa kaan isa biyyumatti dhiisee ergan gara biyya alaa kanatti makame wanti argu dhugaa isaan baatanii gangashan utuu isaan gangashaa jiranii cululleen miidiyaa tokko fuute qilleensa irratti qeentee ishee fuuteetu samiirraan turte. Achii booda dhugaan kan warra baallee miidiyaatiin culullee miidiyaadhaan fudhattee baatee sanaa yeroo inni ta'u jira. Wantoota sana teknooloojii kana fayyadamuudhaan bahuu hin dandeenye hooggantoonni keenya. Kanarraa kan ka'e dhugaa isaan baatan isaan duukaa kaasuu isaanii irratti hafaa sussuuta sirrii deemaa jira gaa. Sun anaan yeroo hundaa kan wannoon jiru anaan akka kooti bornaa gala yoo ta'e hin beeku malee hooggantoota warra qabnu kana bira saffisatiin jiru. Ilaa diinni taa'u beektaa sa'aatii 24 hojjeta walga'iillee yooma waraanaaf waa buufna jedhan illee har'a walga'ii waamaniitu ji'a har'a ammoo walga'ii waamaniitu maallaqa funaan wanta garuu diinni galgala kanas nu ajjeesaa jira borganamas nu ajjeesaa jira garuu sa'aatii 24 hooggantoonni hojjechuu irratti rakkina qabna. Kun immoo neetwoorkii ijaaruu irratti dadhabina qabna. Nama tokko nama lamatti faafeeneetu namni tokkoof lamaa sun itti gaafatama baatee wajjin miixatanatti fakkaata rakkoon jirus gara sana argaa jiraan. Inni kan biraan qaata'ee kan nutti mul'atu anaani saba keenya educate gochuutu hin geenye hin barsiifne nama keenya. Amame miidiyaa tammaa screenshot irratti nu argisiisaa jirtu kana namoota daawwatanii nu ilaalaa jiran kana keessa arraba Kaayyoo ati jette ammoo naqeette arraba duwwaa. Maaliif arraba kana arrabsa beektaati? Illitreetiidha, wallaalaadha, jaamaadha laa beektaati. Jaamaadha malee maal haadha kee maal abbaa kisiin hin jedhu beektaa Oromoon. Jaamaa kana ija banuun kan ittiin danda'amu yoo barsiifte barsiisuudha. Ilaa amma ulee reebuus miti qawwee ittiin fudhachuus miti saba kana. Dhiiga keeti miti. Obsaan barsiisu sun immoo miidiyaa barbaada. Miidiyaan kun immoo beektaa ishee nuyi qabnu alalaa kun wayitti hudduu gatattee jirti beektaa faayidaa barbaada. Miidiyaan jiraachuudhaa fi warri kaani beektaa amma waan Oromoo kanaa kaani bari qabsoo kana biizinasii itti ijaarrata bara. Nan piroofiitiidha baay'eensaa itti jiraata fa'i beektaa amma. Miidiyaa kana inni kaan itti qacaramuu, itti waajjira argachuu, itti maal ta'uu akka kee kan akka raajii kan akka maaloo kana taa'anii yeroo ofii gubanii appilikeeshinii bitatanii maaloo miidhachuu natti fakkaatu namoota kan biraa bira. Fandii ittiin barbaadu birrii fiduu maal gochuu waan akkasii sun balaalleen qabu. Birrii fiduun balaalleen qabu. Miidiyaan keenya hundumtuu qacaramaa argatee waajjira argateetu toora qabatee hojjete itti fufinsa qabaa milkaa'ina gaariillee bu'aa gaariillee buusa ture. Garuu wal harcaasaatu jira. Inni dhugaa baatu okkaanfamaadha. Qilleensa irraa bu'a. Riippoortiidha. Feesbuukiin saayyuu miidiyaa isaa dhiisiiti. Inni kaan immoo daboo qaba, afoosha qaba, maalioree qaba, argitee guuza maalii kana qaba. Kanaaf immoo wannoorra jira hojiin hojjetu immoo qulqulluu waa'ee Kaayyoo Oromoo sana caalaa ishee kan Oromoos qabataa sana sachii qarqaraan waa bira maka maalii sanatu jira. Kana qabna beektaa obsaan waa qulqulleessuu nu gaafata. Hojii baay'ee hojjechuu nu gaafata. Wal komachuu dhiifne ishee raajiin jedhee yoo hin xumure wal komachuu qabnaadhaan ani sirreessaaf. Wal komachuu aan akka koottila. Akkana beektan abbaa taajjabeetiin wal taajjabuu qabna. Wal komachuu qabna. Kun amma yeroo ammaatti waa'ee hiriira maaloo waliin jechaa jirru kana qeentee nama tokko lamaa hin fuudhiin Jawaar obboleessa keenya Baqqalaanis obboleessuma keenya eenyuunis garuu immoo Baqqalaa fi Jawaar caalaa umurii guutuu gatii aarsaa qabsoo kanaa kan kaffalan kan illee irra caalaa immoo wareegamaa jiran ammoo mana hidhaallee jiran amma silaa obbo Raggaasaan gara nama 10 immoo meeqa maqaanaadha. Obbo Raggaasaa kiyya hooggantoonni isaan qofaa ta'u malee hooggantoonni qeerroo ittiin lakkoofne ati qeerroo ijoollee abidda 10,000 20,000 maqaa isaanii maalitti finna kana. Yoo ta'e maqaan nuu tolu all political prisoners illee yoo jenne malee namoota kuma meeqa ija Oromoo caabsuudhaaf jaamsuudhaaf sirni kun mana hidhaatti naqe bari baadiyyaadha manneen barnootaa iyyuu amma manneen barnootaa baadiyyaadhaa cufame iyyuu mana hidhaa kaampii mana hidhaati bari. Kanaaf hidhamaan lakkoofsan qabu jara keenya maaliif nama tokko nama lama public figureidha yeroo tokko maqaa nama tokko lamaa dha'uun baddiin qabu maaliif yoo jettan amma artist Hacaaluu Hundeessaa baay'ee public figure waan ta'eef isaa as kan wareegaman namoonni 200 amma 300 sun maqaa dhoofneerraa namni tokko maqaan dha'u.
Garuu kan isin ajaa'ibu barataa giraajuweetii yuunivarsiitii xumuree maal jedhutu reeffaa caaluu irratti utuu akka itti wannoo jedhu buraayyuu irratti rasaasni itti nam'ee bakkeetti rafe mucaa maal fakkaatu mucaa beeknu mucaa feesbuukii walii barreessinu keessaa odeeffannoo biyyaa naa kennaa jirutu rasaasaan mucaa baachilarii waggaa 5 fixee beetu wareegame guyyaa tokko maqaa isaa kaaftaniittu ani kaaseera tokkoon kaa'ame. Suuraan nuti maal goonu hundi fudhannee deemnu jarana amma waa'ee wareegama sanaa kaafnee miti. Dhugaadhaan namni hojii hojjetuun kontribuushinii isaatiin uummata biratti beekamtiin ni argatu jira. Haa ta'u malee kan daguugamaa jiru si yaadadhaa. Maali eenyuu fi sii fi naa fi bari saba kanaa fi aarsaadha kanaaf yaa raajii wal komachuu qabna. Walqeequu qabna, wal taajjabuu qabna. Yoo akkas ta'e malee gadhiisii taana. Qabsoon keenyas gadhiifamaa. Wanna ta'aati dhugaanis maqaa kijibni iddoo yaabbataati bahee qajeelaa. Kanaaf wala komannu garuu waliin ajjeefnu. Maaliif? Walitti dhiinnee silkaa walitti hin finnu beektaa. Kaayyoon keenya kan wal cirannuu fi bunaatti yookiin maaroo biilinaa kaffaliif miti beektaa. Qabsoon sun karaarraa kaatti. Aarsaa baay'eetutti bahee. Goolii sanarratti immoo wiirtuu tokko jechaan ture torban kan mana wiirtuu tokko mana tokkotti ijaaramne adaballee fudhannu gaafa raajiin balleessu iddootti raajiin adaba fudhatu iddootti maal godhu raggaasaan eenyuun gadaan adaba fudhatu manatti ijaaramu silaa warra ammaa nuti komannu sunu achi keessatti dhufanii mana sana keessatti wal argine komee keenyas komannaa keenyas achi keessatti fixannee gaafa garuu akkasii miidiyaatti baanu garuu waan Oromoo irratti waan ijaarsaa irratti dubbanna achitti rakkoo finne amma garuu waan qeetti rakkoo keenya walitti himannu waan dhabneef baanee qilleensa irratti walitti himna erga karaa adda addaa walitti himnee dadhabnee booda public goona kanarratti wal madeessaa turre ammas wal madeessuun kun itti fufa kan koo itti fufa anyway kan koo komannaan koos taajabbiin koos qeeqi koos waan dhaabatu miti ittuma fufa hamma waan badiin kun waan makaraarraa maqe kun natti mul'atutti anatti ani numanii wannoo jedha malee sun kana naafa godhuudhaaf xiqqoo akkas makee suni hooggana kooti sunis hooggana akkasiiti jedhee amanamummaa sana fuudhee waan irra hin tuulamne tokko irra hin tuulu. Kun kanadha jedheen feer waan ta'e jibbameellee qophaa tokkittii kana hafu sanumaan itti bu'a jechuudha. Ulfaataa fayyadaa. Waa'ee komiirratti beekaniif daqiiqaa tokko. Anan kanan jedhaa jiru wal komachuun qabnu hin jedhu dhugaa walitti maa jiraanis komataan jira. Kan komannu garuu ofii oolaa Abrahaamoof goonee isa kaan qofaa komachuun qabnu. Hundi keenyayyuu ga'ee qabnaa. Ga'ee keenyatu wal caala. Badii keenyatu wal caala. Kufaatii keenya keessatti qoodannu qabnutu wal caala. Kanaaf soluushinii haa taanudha. Malee callumannee fault finderootuma qofaa taanee kaa'aa deemurra part of the solution ta'uu qabnaadha. Malee walitti himuu dhabuun rakkoo nutti fideera. Rakkoon yeroo uumamu dubbachuu dhabuun rakkoo nutti fideera. Kana jechuun hin akka itti komannuuf haala nuti komannuuf komii sanaaf immoo falatti keenyu jiraachuu qaba. Callumannee komii qofa kaasnu yoo ta'e rakkoodha. Wanti ta'uu qabu komii komannu sanaaf falas kaa'aa deemuutu gaariidha malee komiin jiraachuun qabu kan jedhu akka sanatti duuchame dheedhisaa uffatame gaariin. Tole raajii guddata achuma irratti naaf immoo sekeendii lama naa kennu. Part of Secondly, Secondly, afurtama akkasitti naga waabsi itti deebina boru yoo rabbi jiru. Secondly soddoma yoo ta'u. Ela amma solution kan inni argamu yoo ela amma researchii keessatti obbo Raggaasaanii PhD isaa hojjetaa jiranatti hima. Statement of the problem baafatta bar researchii uma hojjetu solutionin bar erga waggaa 4-5 researchii hojjette doktorummaa kana dhumarratti kana ta'uu qabaata rakkoo kaaftee qajeelta beektaa. Kanaaf part of a solution ta'uudhaaf dura rakkoo identify gochuu qabna. Rakkoo sana namni identify godhee nutti agarsiisu yeroo yerootti hin jiru taanaan akkatti part of a solution taanu hin qabnu. Ammayyuu rakkoo keenya ammallee ilaa Oromoo. Rakkoo gurree fiigaa jirru qabna ammallee rakkoo qiletti nu qabu. Rakkoo sana ijatti walitti baanee yookiin mana wayinuu ijaaramee Oromo Global Forum waan jiru tokko as beera yoo inni mana nuu ta'eefi dhagnee achi keessatti mana sana keessatti rakkoo kana ibsina malee isa tokko argu tokkoon argu ta'a tariin beekuun malee ammayyuu rakkootu jira
Rakkootu tun jiru ta'e maaliif kanarraa namni tokko namni lama qofaani maaloodha firii maaloo dafqa goroodha coccobsu no. Rakkoo qabna rakkoo sana hundeedhaa hin beekamne waan barbaannu iyyuu define goonee hin kaane. That is why ani kan hin educate gochuu qabna uummata kana kan nuyi jennu waan barbaannu iyyuu clearly lafa kaa'uu qabna sana booda rakkoo keenya immoo statement of the problem keenya immoo adda baafnee hypothesize goonee mala dhoofnee rakkoo sanaaf ergasii booda waan adda waan review literature jennu kana yaada namoota gamasii maaloo finnee daataa kana funaannee boodatti furmaatatti kennine conclude goona qabsoo keenyatti akkasii frameworkii sana qabaachuu qabaa. Kanaaf yeroo baay'ee ani rakkoo irratti xiyyeeffadha. Rakkoo keessaayyuu rakkoo qe'ee, rakkoo manaa, ani rakkoo habashaa, rakkoo maaliin qabu. Kanaaf Facebookiin keenya, peejiin keenya Oromoodhumaan kan irratti cufamu kanaaf waan rakkoo qe'ee keessatti deebi'eef rakkoo qabna qe'eedha. Rakkoo sana sirreeffannu malee rakkootu jira furmaata hin argannu kan jedhuuf hin qabaa. Raajii guddataa kana yookiin miidiyaa isaa irratti yookiin immoo miidiyaan keenya yoo deebi'ee achirratti walitti dhufnee walitti falminaa. Ni sagantaa mariidhaa kan round table discussion keenyatti fufaa. Arraafammoo asirratti goolamnee sa'a hedduu sa'a dheeraa deeme akka gartee nu mijaan iidar gartee boru ta'e iftaan ta'e walitti deebina warri gartee waan dhimma hard talkidhaa kanaas wanni irraa sudaan tokko illee hin jiru discussion ni jiraachuu qaba akka gartee dubbii Oromoodhaan miinetti. Dhaggeeffattoota keenya kan faana bu'aa turtan sagantaa suduu dandabru kan qophii kaayyoodhaati. Sagantaa kanaa fi kan kanarra wayyaatiin walitti deebina ragaasaa beekan raajii hundi keessanuu galatoomaa ittiin jechuu barbaada. Galatooma hundi keessanuu. Fayyaa ta'e. Galatoome nama dubbachuuf carraan argannu carraan kennu. Ayyo ulfaadha.